dhuguman badoo dachaasaatu baarotumsa ajjeesee jee kitaabileen cootiin amma waggaa 50 booda gabbaa'uun tun dhuguman haqa jaarraa abbaa gadaanii baafti. Bara dargii keessa lolli nuufi murna warra aabaa oo jidduutti lola 333. Mee guyyaa sanis taatu guyyaa biraattis mudannoo addaa guyyaa qabdu takka gartee ta'e yaadattu keessanaa himi. Nin gaddees taatee ajaa'ibaati. Waldhabbiin hoggansa jidduutti uumamtee booda jaarraan kophaa ba'ee nama tokko malee waraana dila jaare keessa nama tokko malee qabsaa'ota dila jaare keessa nama tokko malee kophaasaa goda keessatti hafee jechuudha. Gaalaa takkitti xuulloo jaan aanaa fadis xuulloo irratti hooggana waraana nagayoo bulloo hoogganu kaambii mooraa isaa irratti marfamee ji'a 3 lollitti achirra deeme. Ganamuu hadhaamu ganamu. Jaarraan nama akkamii uffata akkam uffatee jira maaliif barbaade baruun barbaade exactly akkatti gartee jaarraa gaafa sanatti tireetisan akka nama si hojii dhaqeetti if keessa fidee ilaaluudhaan fedhe. Magarsaa qilxuu yoo na dhageessaa qoflu taguuga keessa kaayanii taguuga keessa dho'isan. Harroo ganda kun. Jaarraan maaliif akka deebitu si godhan ati nama. Anaa fi hiriyoota kiyya warra akka Saadiquddin Ibrahim Leencoo Elemoo jennaani warra akka Jibberoorroo Wadaayi. Mucaan sun diida waalee keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaa jalaa. Tartiiba qabsoodhaa gartee istirateejii akkamitti karaara sin kahaa akkamitti isin hubachiisa. Nama kasaasayoon ta'in namni tokko kophaa isaa waggaa 2 goda keessa kophaasaa bineensa. Gaafi takka reefu si gaafadde jidduutti naan deebisne. Bara wayyaanii keessa lolli nuufi murnaa abaa jidduutti lola 642. Iccitii hundi dibaate jenni sodaatan jechuudha. Seenaa keessatti lolli sun lola qorii jaamee galmeeffamee jira. Abbaa kiyya beekte bannin beekaa. Abbaan keessa babaa kiyyatti waan dhoombir qawweenaa kanneef jecha ajjeefamee barii jee. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isin jenna. Arraan tan akkuma beekamu Barkoo Miidiyaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti waa'ee gartee uummata keenya wal qabatu dhimmoota garaagaraa yeroo garaagaraatti qabatee isin dhiyaata. Akkasuma arraas keessumaa tokko nama jabaa qabsaawaa qabsoo Oromootti ijoollummaan seenee hanga ammaatti nama wareegama guddaa kafalee nama jaarraa abbaa gadaatii wajjin toree nama qabsoo keessatti ilkee cabse nama kanaan isii dhiyeessa keessumaa keenya kana wajjin turtii gaarii isin jaa. Mee adeera kiyya baga nagaan gama Barkoo Miidiyaatti afeera teenya kabajjee nu dhuftee hedduu galatoomiin siin jaa. Mee maatiin Barkoo Miidiyaa akkasi baraniif waa'ee keetii maqaa qabsootii fi maqaa dhalootaatti illee adda nuu baaftee iddoo dhaloota keetii akkaataa guddina keetii hanga tokko irraa nu tuttuqe akka maatii Barkoo Miidiyaa kun akkasi baraniif. Galatoomii Adam dhalate Adam kiyya bagagaa guyyaa arraan tanaa yeroo duraatiif Barkoo Miidiyaa gubbatti na afeertee yeroo dheeraa waggaa 2 cinaa ta'u dura biyyattis wal agarree turre arraas gaa deebinee baga fuula wal agarree Barkoo Miidiyaa irratti baga na afeerte galatoomii. Murtiguuto baraartii kuni ibsuun dhugatti hagumaan dandeenye irraa ibsa yeroo garii ibsuun ni jabaata ifimuun ni ulfaata akka hordoftoota keetii wajji wal barruuf jecha ani Murtiguuto baraartiitiin jaama. Biittiniin itti dhaladhe gaara mul'ata aanaa kurfaa calleeti warra gobeelleeti warra dhagaa gaachanaati duubachittiin dhaladhe. Xiqqeenyaaniin qabsoon bilisummaa Oromoo tuni nabutte naankutte soorisi jaarraa abbaa gadaa naankutte bakkitti addi bilisummaa Oromoo gad dhaabbatte keessumattuu 76 eega Muqdishootti addi bilisummaa Oromoo gad dhaabbattee jaarraan faan hidhamanii 75 hidhaa bahanii 76 isaa fi mul'is. Oromiyaa seenanii booda bakki gatta'anii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootti dhaaban qa'ee teenya sanii ganda keenya sanii laga gobeellee sanii dhagaa gaachanaa sanii goda dhagaa gaachanaa sanii achitti gad dhaaban an achitti nama dhalate
duuba abbootiin teenya gaa sooressa jaarraa abbaa kana abbaa gadaadhaa dhalootaanis qa'eenis waan beekaniif jecha bakki inni itti dhufee dahoo godhate dahoo jalqabaa duraa godhate ganduma beeku biyyuma beeku tana dhufee dahoo godhate achuma gattaa'ee goda dhagaa gaachanaa goda dhagaa cobxuu seene achumatti manguddoon teenya abbootiin teenya abbaan kiyya faan dhoysanii manguddoon qe'ee teenyaa sun achitti gaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo gadi dhaaban gaara mul'ata manyoo faa dura meexxinnoo faa dura dhagaa gaachanaa kana gad dhaabanii ani yeroo sanitti daa'ima xiqqaadha yerooniin ani qaama guutuun face to face fuulaa fuulletti adda bilisummaa Oromoo sooressa jaarraa abbaa gadaa mul'isa abbaa gadaa fatti dhufu yeroo bara 80moota keessa 1980 isan addi bilisummaa Oromoo ta duraan gad dhaaban sun duraa shiroota garagaraatiin duraa cabxee eegana marsaa lammaffaadhaa sadaffaadhaa gobeellee deebi'uu isaaniitiin wal qunnamne amma yeroo tana wal qunnamne yeroo tana ammallee it is too early anaaf xiqqaadha yeroon baraan waggaa 13 ammallee xiqqaadha akkanuma wajjin jaarraan kun gobeellee dhagaa gaachanaa kana keessa kophaasaa jiraata mucaa tokko haqa'ee teenya ganda keenya tiisitee horii jalaa Abdurrahman Adam jennaani hulluqaa gobeellee jennaani dhagaa gaachanaa isaa tiisitee horiidhaa dhagaa gaachanaatti horii jalaa qabee jaarraan mucaan suni abbaan isaa yeroo taraa duraa jaarra gargaarta jechuudhaan dargiin ajjeefte mucaa kana ni beekaa horii jalaa qabatee mucaan kun isa bira ture jechuudha nama lammaffaadhaa kan sooressa jaarra abbaa gadaa bira dhaqirraa kan lammaffaadhaa ana jechuudha hulluqa gobeellee yookaan Abdurrahman Adam jennaani haala kanaan gaa dhagaa gaachanaatti sooressa jaarra abbaa gadaatiin bara 1982 qaamaan guutuutti walitti dhufne wal qunnamne achirraa hirmaachuu eegalle lafatti sun yeroon suni yeroo namni yoo baratellee daa'imummaadhaan baratu doktooraa fi aalima ta'uu dandayu yeroon tiyya achiini gaa qoonni kiyya qooda qaabsoo ta'e akkuma reefu jeetti maqaan kiyya gaa murti guutooniin yaamama maqaa qaabsoodhaati maqaan warri kiyya maatiin tiyyatti na beeytu Abdul Jalil Abdallaati Abdul Jalil Abdallah Ahmad Abdul Jalil Abdallah kuni lama nuti tokko as na bira jira bookhee haraati bookheen haraalleen Abdul Jalil Abdallah jedhama anis Abdul Jalil Abdallaati arraaf hanqanuma yoon je'ee tiyya tana ibse yooniin tiyyaan ibse jeen dhumtu asumaaniin hordoftoota keetii wal qunnama gaarii isiniin jedha. Hayyee hedduu galatoomi akka bareedatti balliftee gartee qeetti itti dhalattellee ibsite qeessan namni hedduu ibsee hin jiru hedduu qeessan nama dubbatuuf hin qabdu nama magaalaa seen hin qabdu nama magaalaa tiiktookii fi magaalaa feesbuukaatii fi magaalaa hedduu keessa nama hin qabdu amma magaalaan tana waan taateef jaa gaara keessaa nama qabdi duris goda keessaa nama qabdi dhagaa gaachanaatti nama qabdi sanii fi qeen sun qee gartee hedduun dubbatamnee fi eega gartee hangana dubbannee waa'ee heetiitii wajjin maatii barkoo miidiyaatii wajjin wal barree boodatti turtii waliin taasifnu dabarra turtii waliin taasifnu kana keessatti dhimmoota hedduu kaafna waa'ee akkaataa qabsoo dabalamuu keetirraa jalqabee turtii jaarraa abbaa gadaatii wajjin turte dhagaa gaachanaa keessa akkamitti akka turtan hunda sooressa jaarraa abbaa gadaa siif nama akkam akka ta'e hunda ni kaafna kana bira dabaree waa'ee ajandaatii ammaan tana deemu jiru waa'ee kitaaba leencoo lataa kagartee imala qabsoo waggaa 50 jee dhiyeenya kana gabbee keessatti wareegama baara tumsaatii fi bara dachaasaa irratti wantoota ajandaatii deemaa jiru jira dhimmoota kanarrattis wantoota akka gaaffiitti si deebisinu wantoota gartee hubannoo qabdurraa waan beekturaa nuuf kaafta. Gaafin biraa akka gartee daawwattoonni keenya beekanii ammaan qophaa'anii dhageeffataniifin haasa waa'ee wallabbii gartee hooggantoota gidduutti ta'esan keessatti hooggantoota ABO keessatti waliif bu'iinsi godhame san keessatti wareegama hedduu kafalame waliif bu'iinsi sun dhugumaanuu waliif bu'iinsa siyaasaati moo garaagarummaa siyaasaati moo kanuma ajjechaa gartee baarootii fi baroo irraa ka'e kaju'u gaafin biraati. Kabiraa sababa gartee waliif bu'iinsa saniiti wareegama guddaa Oromoon kafaltee lubbuu namaa hedduu badee qabeenya qabsoon Oromoo waggaa meeqaaf lafarra harkifate kana hundaafoo eenyutti gaafatamaa waan juus gaafii keessa jirti
Gaafin biraa waa'ee hundeeffama ABO'ti. ABO'n bara kam hundeeffamte kamtu sirriidha. Kitaabni coo kabiraati jaa kamtu sirriidha kajuu gaafii keessa jirti. Waa'ee wareegamuu mul'is gadaa itti aantee jirti. Wantoota ammaan tana haafni kana hundarraa waa'ee qabsoo Oromoo keessatti ilaalcha sochii godhamte kana keessatti maal hubannaa eega kana hubanne hoo fuulduraaf maal godhuu qabna waan ju'uun goolabna. Asumaan gaafa gaafii teenya jalqabaatti dabarra mee imala qabsoo Oromoo keessatti gaafa sooressa jaarraa abbaa gadaafatti dheeytu akkamitti dheeytee guyyaa sanii yaadatta akkamitti sooressitti akka dabalamti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم كي قافي لي قدو أرلا فاخافته وربنا لافس وانين الراهب وانين أكبي وانين دنده وانين دقيرة وانين اتلوفرة وربنا لافس ننخاص قافي قدو في ججبدو لفنا خيسي إجو دبين قدو دا sagaleen qoonqoonti jetunu illee narratti qobareedduu natti hin fakkaatu dheenyuma kanaa jijjiirama qilleensa irraa hin se'a waan rabbi na laaffise hunda waan bebbereedduu na gaafatte waan ummata keenyaafis beekumsa ta'uu fi seenaadha waan ulfattu na gaafatte haga rabbi na dandeessisu nin kaasa insha Allah asumaaniin gaa hordoftoota keetiin waan gartee irra tarkaanfannuus utaalluus waan mijjaawe hundaa'uuni kaafnaa dhiifama nu godhaa jechaatiin sagalee qabamtuudhaafis dhiifama nu godha jechaatiin itti fufa barani yaadatta bara sooressa jaarraa abbaa gadaatiin walitti dhuftan jettu kana mee asirraa hin xiqqoo gabaabduun tuquu fedha bara kana ni yaadadha barri suni akka baraatti akka lakkoofsa faranjiidhaatti bara 1982 akka baraatti ni yaadadha ji'alleedhaan yooniin qiyaasan dubbachuu barbaade yoo kaawutti dhiheesse ji'a hurnaffaadha yoo kaawu 11ffaa jidduudha jeetiin qiyaasa godhaa jira dhuma gara dhuma amataati ji'a hurnaffaa yoo kaa 11ffaa keessa jeetiin amana barri immoo bara 1982 akka lakkoofsa Awurooppaatti akkiniin itti dhaqe si ajaa'ibsiisa si dinqisiifachiisa akkumaan itti sooressa bira dhaqee nama ajaa'ibsiisa haadhaa fi abbaan kiyya warra sooressa jaarraa abbaa gadaa godatti tajaajilu warra godatti tiisu qoonqoo dhihana geessuuf galgala asrii akka nama qoraan muka wahii cabsatuutti gaara bu'anii gaaraa waa fudhatuutti deeman akkuma nama ooyiruu faddeemuutti qotee bulaadha maatiin tiyyaa akka nama ooyiruu deemuutti deeman dhihana fuudhanii biddeena kana waan inni torbaan faa nyaatu torbaan lama faa nyaatu qopheessanii fi guduunfaa ulfaattuu tana taan garaa irratti taan dugda irratti haadhaa fi abbaan kiyya kun gamaa gamanaan hidhatanii uffata wahii gubbaa uffatanii akkasi dhiha liplipa aduudhaa gara gaaraa deeman jechuudha. Isaanii wajjin isaan ammoo na if jalaa na hambisuudhaaf jibbaata godhan. Ani gaa ooyiruu deemna jechuu isaanii waan hin dhaga'uuf ooyirumatti hin jala deemaa jira. Achumaan qarree gasseenan isaan gaduma deeman. If duubaa na dhoorkaa deeman. Ani isaanuma faanaan deema. Osuma deemnu laga bu'an qarree bu'an. Ani ooyiruu bira dabarree dhiiroo dubbiin tun maali jechaatumaan deema. Ooyiruu silaa dur itti gorru bira dabran. Osuma deemnu laga goda cobxuu jennaani goda akka maleedhaati. Bishaantu hallayyaan gootuu gubbaadhaa qarree tana gubbaadhaa gadi cophaa. Mukkeen gurguddaadhaan gonni kun saaree mukni kun goda kana cufee. Gonni kun gadi cufaadhaa yochiin takka qarrees muka lafa laga san gasseente wanni takka illeen khalaas laga bineensaati. Wanni biraa takka hin jirtu. Yaa bishaanii kana utaalan jechuudha. Yoggaan ayyaa bishaanii kana utaalan anamma nama xiqqaa utaaluu hin dandeenye dhagaa isaan utaalan yaa bishaanii kana utaalan kana ani utaaluu hin danda'u. Lafti lafa bineensaati. Amma gaana biraa kutuu deeman if duuban na quban qaban. Amazing. If duuban na quban qabanii yoggaa isaan laga utaalanii kutaniin gaa bineensaa kophaa na nyaachuu deema. An dhagaa utaaluu hin danda'u laga isaan utaalan kana utaaluu hin danda'u.
اتلال بيجتشو أبا جي اتلال بيجتشو hanga duraa dhokatee deemte jechuudha. hanga duraa dhokadheetiin deema hanga gandi ooyiruutti deemnu biran dabrin ooyiruma deemnetti hin quba qaba. Jalumaan deemee haga laga sanitti na duubatti if duuban na quban qaban hanga laga dhagaa utaalanii dabran kana an utaaluu dadhabeetti lallabutti na quban qaban jechuudha. Amma gaa yeroo tana jaarraanis goda keessa jira xiqqoo maletti dhiyaatanii jiranii lallabaa ijoollee daa'imaa lallabbii dhagahee goda keessaa muka adda qabaa inninis gamasiitti as dhufe. Haadhaa fi abbaan kiyya kun laga gama dhaabbatanii afaan qabatan akkanatti. If duuba hoggaan halaalan ana. Akkanuma afaan qabatan. Jaarraan duruu duuba sanii dhufee isaan bira ga'ee jira. Muka adda qabeetuma isaan ta'uu hoggaa beeke. Anaa laga gama dhaabbatus na arkee jira. Dafee qaruute ilaaloo ajaa'ibaati inni suni dafee firraa waa arga. Suutuma akkanuma jeen qabaa fi daahuma jeen deemaa qabaa fi daahuma jeen haa dhufu fi daahuma jeen. An amma gaa nama biraan dhufee bineensa biraan dhufee maal bira kaan dhufee eessa kaan dhufee dachiin tun garagalti. Qaban akka lallabbii tanaa fi namnummaan biraatu bakka biraatii waan hin dhageenye abbaan kiyya kun asuma ceellat na godheetuma akkanuma na rarraasee gamaan na utaale. Aaraas ni qabamma abbaan kiyya. Amma gaa akkasuma qabanii goduma jaarraa abbaa gadaatti nu seenan jechuudha. Wahi dubbachuu dandeeni afaan isaaniitiin qat jaarraa wajjin. Humaan qabu majeen jaarraan humaan qabu usaa jeen usaa kuni mucaa kiyya kana rabbiin wahiif na bira fide wahiif rabbiin na bira fide naa dhiisaa majeen hin dubbatin naa dhiisa. Isaan aaran amma ijoolleen hayyama keenya malee osoo isaan dhokatanii deemanii iccitii nu dhibaate jennee sodaatan jechuu isaan. Amma guddaan sodaa qaban iccitii bahaadha yoo gale ijoollee wajji taphatu wajjin iccitii baasaadha amma sodaan. Sodummaan isaan qaban guddoon amma tana jechuudha. Amma gaa sooreysi hanguma xiqqatti waa natti haasawe. Yoggaa na bira teeysamoonii galtaanaan je suma biraan taa'aa hujeen amman. Sodaa wajjin si biraan taa'a. Amma yoo galte mantana yoo haadhaa fi abbaa keetii wajjin galte wahi nama biraatti dubbattaa namaan arke jettee waan akkanaatiin arke jettee wahi dubbattaa hin dubbattu. Haya baallama naa seene haya baallama. Eegaan guyyaa san baallama guute murtii guute ijoollee qa'eedhaa ta waliin taphan dikeera taphannu takkatti illee hin dubbanne jechuudha. Amma warri keenya sodaa maal la godhe biyya biraa Awumaraa jaaniiti abbaadho magaalaa biiftuu bira nageessan Awumaraa. Biyyarraa fageessin achitti hawaa baratu achitti Sheekh Aliyyi Awumaraa jaanii kitti hawaa baratu yoonu Sheekh Aliyyi Awumaraa bira nageessan. Hoggaa dheetu kana jaarraan kophaasaati moo isaa beenyu jira. Mee uffata akka uffatee jira jaarraan. Amma kophaasaati. Yaadachuun barbaada akka nama gartee si wajjin dhaqeetti. Amma kophaa isaati. Nama ajaa'ibsiisa waan nama ajaa'ibsiisu takkasi an nama bifa kana qabugaa as goda kana keessa kophaa taa'aa. Amma gaa hoggumaan dhaqeen bar warra keenya habiddeena hidhaa jechu. Miikaan biddeena kana maranii hidhaa arma hidhatanii duudatti hidhatan asirraa hidhaa kophaa if baasan duudarraa kophaa ayyoo fi abboonis biddeena kana hidhaa barfirraa jiisaa jirani asirraa isif baasan duudarraa isif baasan ayyoo fi abboonuu akkana bar biddeena kana rabxaatan akkana lafa guuran. An kana hunda quban qabu umma ba'aatan hunda quban qabu. Isaanumaa gilib jeesh amsoolaa wahiif hin maree deemu malee. Kana hunda idaa nama dhoysuudhaaf yoo akhi namaan wanni kana furdatanii waa huccuu gubbat darbatanii ulfaatanii deemaniif ammas asrii liphliba galgalaa hoggaa deeman akka namni isaan hin agarreef. Ooyiruma jala dhufaniituma ooyirota jala bahaniituma karma qarreetti gadi kutan jechuudha. Ani hanga ammaatti haayoon deeminsi isaanii ooyiruudha. Ijoollee ooyiruu jirtuuf dhihanallee warrachi buluuf geessanitti hin beeku. Dhaqee isaanii maa waliin achi dhaquudha amma haayoon tiyya.
khutan jalumaan qaceele haruma isan deeman kan duuba gaafa hanga arra warri keenya akkasin na dammaysanii akkaan hicittiin baafne nagalchaniiti hicittiisan achumaan baallamaan fudhe guute warri keenya immoo sodaadhaaf jecha na fuudhee Awurooppaa maali awmaraa jechu awmaraa nageessan abbaadhu nageessan ati nin ta'a jaarran jennaan umriteetiif immoo jaarran maalii fi akka deebitu si godhan ati namaan umrii hagamta akkaatti gaafasan umriiti yoo xiqqaate waggaa 13 ati yeroo tanatti mana waggaa 13ti amma gaa galee gandinan teessifna sodaa qabaniif jecha ammallee hicitti baasa jaanii nafa geessan achitti haa baratu jaanii awmaraa nageessanii achirraa joollee takkaa wajjin darasaan tun hin tetteessuni yaati ammas gara gaara mul'ataa gurawan Sheekh Aliyyi Ibrahim bira meelbaa joollee darasaa tanaan awmaraa yaane achi dhayne jechuudha. Amma gaagandi kun qayen tuni nabeeti firammaasi soddaasi faamiliidha gandi kun nabeekani hay abooti bakka gandi si haayee maa dhufta joolluma darasaa gurguddoo tana jalaan deemee dhufe asuman na qaban amma Sheekh Aliyyi Ibrahim faan asumatti mana isaaniitti na qabani achuma teenye anamma qiyaasaan hoggaa as dhufnu ganda keenyatti dhihoo jirraan naa galee jira qayee teenyatti ganda keenyatti dhihaadne asiin duruu namni walirra deema gaaruma kanaan ol baha jechuu duruu hin arkee jira anamma duruu qalbiin tiyya gaafa guddatte deebita jaarraan juusan deem amma wajjumaan deemi gaafa guddatte na bira deebita naan jee jaarraan kun anamma qalbiin tunis na keessa jirti amma hoggaan as meelbaa tana dhufees qalbiin tiyya achina jirti jaarraa bira ni jirti gaafa guddatte deebita lakkee anammaa guddadhettiin if beeka anamma nama xiqqattiif hin beeku guddattiin if beekan amma gaa asiis taa'u ganduma kanaa'u taa'u dadhabe ganama tokko lafumaa keetiin salaata subii salaatee hoggaa ifni kun lafa bu'e laga meelbaa kana keessa gadoo yoon deemee gaara khooraa kana ol ba'e achiin qa'ee teenya khooraa kana duubaan qa'ee teenya duuba duruu naa galte nin deema jaarraanis kuunu achuma jira annin deema karaa qa'ee teenyaatiin deema jetuman ittiin himne kitaaba kiyyaas achuma dhiiseetiin kute amma gaa yoggaan hangaddatti ol ba'e ergaan barbaada na barbaada deemtu duruu qa'ee teenya na dura dhayxeewu mucaa gartanii mucaan nu kutee ganama kanan agarree duruu jaani dhaqanichi ani hoggaan qa'ee teenya tulluu ol ba'e kara isaan naan dabran hin beeku jara karaa qa'ee teenyachi yaa'uun arge warra meelbaa darasaa Sheekh Aliyyi erge Sheekh Aliyyi kun Sheekh Aliyyi meelbaa Sheekh Aliyyi Ibrahim Kama fadi joba badumri barakaa kannuu fi ammallee ni jiranii bar bokkoo jiran Masha Allah nin beekaa finja akka gaarii beete yaa shahidni duuba amma gaa erma ergaan tuni soggaachi dheeyta ana ha barbaade deeman ha qabanii deebisuu deeman ana amma qawmattuun kunne ani ooyirotuma jala goreetin saqaallichi dhihoo sun as jala jiraa miti kunuu qarreetana jira asumaan qarreetana yoon qaqqaceele hojii ooyiroto jala goree achumaan gaduma qaceele amma xiqqoo ji'oota hanga tokko ture xiqqoo utaaluus danda'e layni lagguma sanii amma ijibbaata godhee qarree utaalee achi utaalee khalaas amma gaachi qaceele jechuudha yeroo tanatti amma hulluuqaa Abdurrahman Adam hulluuqaa gobeellee dhaqee bira jira dhaqee bira jira isaatitu chittigaa waa hila ta'ee fi waa gartee wajjin jiraata isa kanaas tiisituma loonii jalaa qabate mucaati Khadam Yusuf Qarsootii miti huma jeeni nana beeytaa waa sin beeku ati kamitti abbaa kiyya beeyte bannin beekaa abbaan keessa babaa kiyyatti waan dhoombir qawweenaa kanneef jecha ajjeefamee barii jeen ifiin eegi jee waan qawwee dhoombir naa kanneef abbaan kee dhagayamee mootummaan dhageessee jeese jeen takkaa jaarraa dhageessee jeen dhagee jeen ani isa sanii barii jeen amma kana taatu ani horiin tiisu waan jirtu duba kophaatee jirta maal godhu jirta
Eessa as dhufte asin jira kophaatiyyaan jira kophaatiyyaan gaara kana keessa galu jira jee. Namnummaan tokko bira hin jiru gaafa san jaarraa. Namni tokko bira hin jiru. Namni lammafaadha achi booda ana hoggaan achi bahee bakkumaan anitti gaafa san dhiisechuma jiranii goda dhagaa cobxuuti. Hulluqaan kun bira jira. Yoggaan ammanumaa dhaqu namaan an beekutu bira jira. Akka hulluqaan kun isa bira jiruuf tan quban qabu. Ammaan tanagaa hulluqaa kana warra keenyatti ergee aboo mucaan kun arra dura akkanatti warraa wajji arma dhufeeti sossobaan galchine deemiiti itti himi warra dhaqi warratti himi jeeni. Hulluqaan akkasit dhaqee ergaa lamadaatiin akkaanan achi jiru itti hime. Achi booda abbaan kiyyaa fi haatiiti jedhu dhufanii booyanii yaa jaarraa amaarri nun dhiisu nu fiixan mucaa kana dadhabne kuno barnootaaf jecha achi geessine amma sitti deebi ergaan biraa meelbaallee dhufte yoo qa'ee tanatti imma mucaan kun qa'ee tanan jiru jechaa dhagayan nun dhiisanii eessa kutanii nun jaani masara timirtiillee waan takka jaanii wanni takka jirti gaafa sani waan kana deemaa jira boru nu gaafachiisa eessa kutee mucaan jaanii. Nu jala khaasi mucaa kana akkan wajji galu godhe. Amma gaa boo'ichaa fi wanni hundi waliin ganna qabde. Aboo rabbi jira andu haadu gaafaan andu du'a. Rabbi sodaadhaa ilmaan rabbi isinii kannee boo dhiisaa jeen boo. Dhiisaa khalaas. Gaafaan andu'e huma anaa fi isa dura du'u rabbi beekaa jeen. Dhiisaa jeen waa takkan ta'u. Ilmooti yanaa guddifata dhiisa. Amaras rabbi isinirraa qabu jeeni haadhaa fi abbaan kiyya warri booyu na biraa gale. Duuba sooressa jaarraa abbaa gadaa karaan dheeraadha. Akkaniin itti dura bira dhaquutti bira dhaqe haala saniini nama lamaan sadeen kanarraa ka'eeti waraanni guddaan nama 364 kan hidhate. Anumachi bira jiru rabbi waraana sanis yeruma gabaabaa keessatti waraana sanis rabbiin fide yeroo torbaan laman caalle keessatti waraana gartee gurguddaa Sheekh Abdurrahmaan Yusuf Bobbaasaa Turaa Ahmad Abdullah Jaamii Ibsaa Gammachuu hoogganoonni gurguddaan waraana hoogganamu waraana san rabbiin akkanuma fidee fi Somaalii jalbee galaa caphee jaarruma barbaanna jee yaa'u rabbi fidee fi rabbi kasitti jaarraa humna hidhattee rabbi godaa baase. Duuba karaan dheera yoo tananii himna jenne inuun dhumtu fayyaa naadayii galatoomii seenaa guyyaa jalqaba ani sooressa jaarraa bagadaa dhagaa gaachanaatti bira dhaquu kaafte jaarraan bifa saniin kophaa isaa goda dhagaa gaachanaatii fi goda dhagaa cobxuu keessa amal lama jiraati. Waraana malee boodarra Abdurrahmaan Adamulluqaa fi anitti dabalamuudhaan. Subhaanallah. Hedduu gaarii waan ajaa'ibaati. Jaarraan amma barree kun 80 keessa eeguma waraanni adda bilisummaa Oromoo jaaramee namni gartee bakka hundarraa godina Oromiyaa adda addaarraa itti dabalamee qabsoon tun fiintee baddannoo dha'uu jaarraan himusan hundi taasifamtee waldhabbiin hoggansa jidduutti uumamtee booda jaarraan kophaa ba'ee nama tokko malee waraana dila jaare keessa nama tokko malee qabsaa'ota dila jaare keessa nama tokko malee kophaasaa goda keessatti hafee jechuudha. Yes, exactly. Maaltu tahee marsaa duraa tan bara 1976 tani lolli baddannootilleen asuma gobeellerraa eegalanii hanga manyootti meexxinnootti humna waraanaa jaarrachuudhaan meeshaa elemoo qilxuutii irraa hafte qawwee gara 2-4 arkachuudhaan hidhannoo wahii arkatanii baddannoo dhawanii bara 1977 ji'a sadaffaadha guyyaa sadaffaadhaati lolli baddannoo bara 1977 ta'e. Lola san eega geggeessanii boodallee humna suninumaa jalqabarratti waraana guddaa jaarratanii hooggansaa political military command guddoo jaarratanii humna waraanaa guddoo ta Somaalii galbeet eegas booda duula biyya Itoophiyaa cabsuudhaaf dhuftu tanaan lolaadhaa dargiin lolaadhaa humna jabduu jaarratan achii booda gaa humniti sun duraa cabxe unfortunately humna santu duraa cabxe humniti sun akka laafatti hin cabne
shiroota adda addaatu luluqqa'ee qabsoo siyaasaa bilisummaa Oromoo tana keessa yeroo hedduu galaa ture. Saniini humniti suni shira xaxame hedduu tokkotu jira. Saniini adda cabxe. Eegas booda gaatuni tamarsaa lammaffaadhaa tan gobeelletti 80 keessa deebuusaa kun marsaa lammadaa eega saniis dhabee booda jechuudha. Mee odumaa daawwattoota keetiif hordoftoota keetiif wanni waan takka akka walii galaatti akka Oromootti jechuu barbaadu. Itti seena gaafii teetii durallee xiqqishuma akka hubannaa ta'uuf laali mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tana yeroo hedduu shirri diinaa shirri diigmaya yeroo hedduu mooraa adda bilisummaa Oromoo keessaa qulqullaa'uu hin dandeenye. Bara durirraa eegali. Bara Haile Sillaaseetis kan dargiitis baruma hunda keessatti kan bara wayyaaneetis ilaa aduu arran tanaatti. Na amana kana waan hin hubadhurraa waan hin isin hin jiru. Shirri diigmaya ergamni diinaa takkaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa qulqullaa'uu hin dandeenye. Hedduu gaariidha. Boodarratti waan shiraa waan jiru. Gama boodarratti waan shiraa jiru kana jechuun barbaada. Gaarii. Gama boodarratti bal'ifnee kaafna. Waliin gartee taree busan kaaseef akka gartee jalqaba gaafa dura qabsoo eegalu 80moota ta'uu namni akka akkasitti hubanneefin gaafni kun eega gartee marsaa lammaffaa ta'uu hubachiisuufis gaafadhe. Tabiraa ammaasis namoota dila jaarisan keessaa waraana jaara keessaa qabsaa'ota hunda keessaa kophaa isaa gaara keessatti hafuusan akka gartee namni dhageeffatuuf namnummaan hundinuu dhaloonnummaan hundinuu haaganaa dhufuu fi haama jirus beeku barbaadeetti gumaachanni kabale kana jechuudha. Gaafii takka reefus gaafadhe jidduutti nan deebisne guyyaa dura jaarra dheeytuu fi guyyaa lama deebitullee jaarraan nama akkamii uffata akkam uffatee jiran siin jee maaliif hin barbaade baruun barbaade exactly akkatti gartee jaarraa gaafa sanatti tireessisan akka nama si hojii dhaqeetti if keessa fidee ilaaluudhaan fedhe uffata akkam uffatee jira jeetis gaafadhe. Wallahi waan ajaa'ibaa takka kaaftee jaarraa kana pikchara isaa suuraa isaa mataa kiyya keessatti hoggaan laalu. Namni bifa akka jaarraa qabu yeroo sanitti ani duniyaan naaf qa'eeti jesani. Addunyaan hin beeku naaf qa'eeti jesani naannoo sani. Hagaan anuu badhutti jaarraa bifa suuraa namaatti arkuun turre ani nama san fakkaatu san duraas waan hin arkiniif. Dhiiroo nama je'ee ibsuun xiqqoo yeroo garii na dhiba maaliif hin agarre suuraa bifa namni sun qabuun. Hin agarre jaarra jechuun yoon suuraa isaa sii galche huccuu uffata isaarraa yoo jette huccuun isaa hundaa huccuu militariidhaati. Qumxaa fa uffata jaarraan nama qumxa yeroo hundaa huccuun isaa shoortiidha qofoon isaa qumxaa uffata. Nama ammaas shamiza harka mura armatti uffatu jaarraan nama areenni isaa kun arma ga'u qoma isaa tana nama dargaggeessa sadarkaa san fakkaatu anin waan inni itti hisaabu. Nama akkam akka ta'e Dr. Muhammad Hassaniitu haa galatomu waan jee ibsa qaba gaaf tokko jaarraa. Ani jaarraa gaafaan beekutti je gaafaan isa beeku dardarummaa ijoollummaa isaa gaafa hiriyaadhaa gaafa hojii barannu san namni dargaggeessi jaarraa fakkaatu yeroo teenya san keessatti hin jiru je odoo arra tahee dubrirra wal fixaje odoo arra tahee dubrirra wal fixaje Dr. Muhammad Hassan akkatti himu bifa itti jaarraa ibsu dhabeeti dargaggummaadhaa keessatti odoo arra tahee dubri faan irra wal fixaje dhugatti ani jaarraa bifa qaabsa'ummaa isaadhaatiin nama akkam akka ta'e nama maal xiqqoo inumaa gara biraatiin ani ilaalchi biraa kaniin isatti jaarraa hubadhu nama akkaan irkoo rabbii qabu ammas nama wanni isaa calaqqinsi isaa nama qulqullummaa fi kutannaa fi murannaan ajaa'iba irraa mul'attu nama rabbitti irkannoon isaa irraa mul'attu nama ammaas ibaadaa qabu dhugumatti gaa nama akka saasayyoon ta'in namni tokko kophaa isaa waggaa 2 goda keessa kophaa isaa bineensaa wajjin ani ijetiyyaan hin arke bineensa inni wajji galaa ture itti dhaqee goda san wajji jiraadhee bineensa tokkotu jira bofa guddaa qarree isa gubbaa gala yoggaa deemu sagaleen isaa ni yuusa sa'a qaba sa'atti bobba'ee galuu qaba ni yuusa aboo
bakka namni na dhugoomsuu dhabe Oromoon na dhugoomsuu dhabde namarraa fira dhabe jechuudha. Oromoo biraa fira dhabe. Bineensi kun fira naaf tahee maqaan isaa dhugoomsaadha. Isa qofa goda kana jiraachuu naaf hayyame. Isa qofaatiitu bofa kana qofaatiitu goda kana kan jiraadhu naaf hayyame maqaan isaa dhugoomsaadha jaaba. Waa hin sodaatina. Nama tokko seetanii takkaanatti asitti ol goreen beeku jira. Duubachumaan muka horee muka gurguddaatu jira. Mukarraan bu'ee mukuma sanirraan deebi'ee bishaan dhugee afaan lagaa dhaqee waan sorobbatee nyaate. Mukuma san gubbaadhaan goda jaarraa mataa gubbaa jiru goda mataa isaa qabaachuu gubbaa deeme jechuudha. Takkaa asiin gaggoree goda jalaa ka jaarraa kana laaleen beeku jechuudha. Achi keessa hojii gale jaarraa jechuun bifa itti namni himuun qabu. Namarraa nama dhabee fira dhabee goda san keessa jiraachuun unbelievable. Ani amanuu hin danda'u. Yeroo sanitti nama bifa akkam qabu kan egaa rifeensa isaa kunillee hedduu asirratti areenni isaa kunillee qomarra jiru kan ija isaa paawuzaa fakkaatu saniin achi keessatti ani namni bifa san qabu yaa rabbi maaluma rakkoon nama kanaa bifa sanaan anamma waan na dhagayeemu keessa wannummaan nama kana irma baruun fedhaa'u waan nama kana kophaa isaa bifa kanaan goda kana keessa jiraachisu maalummaa isaatiin baruu fedha wannummaaniin akkaan ani isatti istiktee irraa buqqa'uu dadhabee deemeetti deebuu na godhe namni hummaa kophaa isaa namarraa asi jiraata nama kana waan isaa baruun qaba inni waan irraa baran qaba waatu jira nama kana wajjin irraa baruun qabaatu numaa'u hagangaa isa yoominiin biraa deeme yaaddoon ta'u bifuma sanii yaaddoon ta'eetiin deemee shirjee ji'a jaa torba ture achumatti itti deebi'e jechuudha. Kanaaf jecha jaarraan biftiin ani isatti ibsuu danda'u bifaan waan itti madaalamuu fi hiriyaaf qixxee hin qabne takkatti ilaala. Wallaahi yoo nan qanuma jee gaarii huccuun uffata isaati bifitiisa yoo amma suuraa mataa keessa if galchite warra filmii dalaguuf muuvii dalaguuf bosona gurguddoo hallayyaa qarree fi mukkeen gurguddaa keessa deemu kan huccuu uffata adda addaa uffatee deemu kan ammaa muuvii dalaguuf qilee hallayyaa qarree adda addaa horee bahu nama san fakkaatan. Jaarraan bifuma saniin ilaalaa jechuudha. Nagaddisiise duuba kophaa isaa waggaa lama namni akkas fakkaatu kophaa jiraate rabbiin ammoo eegas booda kophaa isa hin dhiifne. Ni milkite ni injifachiisa. Hedduu bareedaadha. Uffata militarii uffata huccuu footoo amma footoo isaa malee nuti hiriira kannee jaarraa lubbuudhaan hin dhaqqabne duutisaallee gartee osuma nuti ijoollee ta'e hin agarree isa viidiyoo isaatiif kan agarree amma viidiyoon isaa agartee nuti agarree kun gariin eegasan booda fa'aadha booda sana kanaafiin guyyaa itti dheeyte san uffata isaa san baruu barbaade uffata militarii uffatee jira jechuudha. Ummata hawaasaati keessa jirtuu fi isa jidduu guyyaa dheeytu san namuma akka gartee ummanni gaammoo uffata militarii uffatu yoo gartee waraana mootummaa taate malee ummanni keenya marxoo fi kana uffata. Inni yeroo sanitti kofoo uffata militarii gartee waraana kana uffateeti gaara san keessa kophaa ta'a. Yeroo san jaarraan qawwee ifumaaf qabamoo gaafa kophaa jiru san akkamimee hidhannoo isaa guuttateetuma meeshaa uffata waraana uffatee kophaa isaa gaara san keessa taa'u jira. Akkasi kophuma isaa qawwee qaba inni qawwee ni qabaa qawween isaa hoggu takka illee akka ilmoo isaatii harka isaa qoma isaa jalaan baatu yoo taa'es fannifatee taa'a yoo ciises qoma isaa jala qabateeti miilaa fi qoma isaa jidduutti qabateetti rafa yoggu takka qawween isaa qoma isaarraan buutu harka isaatiin baatu huccuu uffata militaraa uffatee qabu san yeroo garii quunxaa yeroo garii huccuu haakii waraanaa tana qaba tanan jiraata qawween isaa hoggu takka illee harka isaatiin baatu bifa saniin jiraata hoggu hundaa'uu nama simatu chidi gartee simatu hundaa'uu qawwee isaa qabatee qawwee isaatiin afaan akkasi qoma qabatee harka isaa qabatee dhufee nama simatullee goda isaa dhufuudhaaf hattan ergannoon isaa takka abbootii tiyyaa jechuudha abbootii teenyaalleen akka markab gobeellee faalleen yoggaa waa fidanii fi dhufan inni qawwee isaatii wajjin achi bahee nama simata goda san keessa taa'ee naman eeggatu achi bahee nama simata jechuudha sa'aadha qabaa sa'a akkanaa deebi'aa namaan jaa sa'a sanirratti dhaquu qabda ati sa'a inni kalee yookaan torban dabre sit dhaammate deebuu qabda ati bakka sana deebuudhaaf.
gaafa san meeshaan sabquunnamtii adda addaan jirtu namni gartee dhaamsa waluma dhaammata akkuma ati amma jettu boruzaa gartee salaataa isaa akkanaa kottaa yookaan galgala kottaa jedhanii walii dhaammataniituma sabuma isaa walii dhaqan jechuudha. Mee dhagaa gaachanaa keessa hanga turtanitti sii fi hulluqaanis akkamitti hojii turtan jaarraa wajjin wanni dammaysaa innis hin dammaysaa ture kitaaba dubbistammoo isumaatu isinitti haasoomoo waan adda addaa odeeffannoo bakka adda addaa akkamitti argattan tartiiba qabsoodhaa gartee istirateejii akkamitti karaara isin kahaa akkamitti isin hubachiisa. Tuni waan ajaa'ibaati. Waa barsiisu hoggaa jettu jaarraan waa hunda leenjii waraanaa qofa odoon taane waraana irra nu leenjisaati siyaasaa irra nu leenjisaa ji'oogiraafikaali teessoo Oromiyaa irratti nu leenjisaa. Ani imma kaartaa Oromiyaa harkaaniin kaasaa kaartaa Oromiyaa barsiisa ji'oogiraafii Oromiyaa tana barsiisu irratti waan kutaalee Oromiyaa qilleensa isiin teessuuniin gaafa san nuti Oromiyaan kutaa 10 takka jenna harkaaniin si'ilii isii kaasaa jechuun gaarraatti jechuudha. Ta'arraa hottee lukkuu fakkaatu takka Oromiyaa tana inuun kaasuun beeku wanta biraatiin kaasuu beeka. Oromiyaan kutaa 10 takka jennee magaalaa kutaalee Oromiyaadhaa maqaa fi magaalaa muummitti magaalaa kutaalee Oromiyaa san hunda nu barsiisa. Jaarraan waan isin ajaa'ibsiisu ani afaan Ingilish kadharra namnitti haasa'u kana. Jaarraan na barsiise. ABC namni dura takka je'ee ABC dhaan na barsiise. ABC afaan Oromoo barreessu bira kutee akkaan Ingilish barreessu. Arra guyyaan biyya alaa dhufe kanaa miti. Odoon laga gobeellee dhagaa gaachanaa jiru. Namni afaan Ingilish akkamitti akka dubbatan akka barreessan pronunciation isiidha. Namni nu barsiise jaarraa abbaa gadaati hiriyoota kiyya xixiqqaa tokkotu jira ijoollee aayidaa xixiqqoo takka tan eegas boodaas itti fufne sadarkaa waraanaatti hayyuu siyaasaa buttu'aafatti doktora sadarkaa narsingii waan si ajaa'ibsiisu hanga narsingitti nu barsiise. Akkamitti immoo waraana kana tajaajila namni tokko yoo dhawame akkamitti akka hidhamuu fi yoo dhukkubsate waan xixiqqoo narsummaadhaan tajaajila xixiqqaa namni argachuu danda'u. Maqaalee dawaa maqaalee dhukkuba bifa akkamii laaboraatoorii malatti si odeeffadhee dibdee akkam akka si goggodu maal si godha dibdeen kun kan jiru eega si fuudhi yoo kana si goggoda dibdeen tee tana jechuudhaan dawaan si barbaachisu kana jechuudhaan namni kitaaba nu ficcisiise nu barsiise nu ramade anaa fi hiriyoota kiyya warra akka Saadiquddin Ibrahim Leencoo Elemoo jennaani warra akka Jibberoorroo Wadaay mucaan sun diida waalee keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaa jalaa wareegame odoo gara Somaaliyaadha bara 1989 odoo gara Somaaliyaa gaddeeman mootummaan Ziyaa Barreedhaa jaarraa dhiifama gaafattee hoottu abbaa keenya ati jechuudhaan Rabbi rahmata isaan hundaaf haa godhu Sheekh Abdurrahmaan Muudaatiin ergaan dhuftee jaarraa yaamte Somaaleen Ziyaa Barreen hoggaa cabaa dhiyaatu. Yaame dhiifama waan kalee dhiifama naa godhi. Arra hoottu ati abbaa Oromoo fi Somaaleeti jechuudhaan paasaboora dippiloomaasii isaa fi nama gaafa san carraa harkatee paasaboora dippiloomaasii Somaaleen jaarraa wajji kanniteef keessaa nadhiin gammadaa nama tokko. Akkasitti nama hanga tokkoof gara nama 10tiif Somaaleen paasaboora Oromoodhaaf kannite murna jaarraa abbaa gadaa sanii wajjin kan carraa harkate gara aabaa oodhaatiinuu nadhii gammadaati. Duuba gaa karaan dheeraadha. Haala saniin nu leenjisee Ingilishii arra dubbannu kana an armattin dubbadhu gaafaan Somaaliyaa bu kanin afaan Somaaleen beeyne Somaalota wajjin communication ni khiyya afaanuma Ingilishii. Jaarraan nama sani sadarkaan ittiin inni nu leenjise sadarkaa xiqqoodhaa miti achuma bosona gubeelle ererii fi daakata keessatti wanni jaarraan itti nama leenjisu politically militarily sadarkaan jaarraan nama laafa jedhamee sadarkaa xiqqootti namni ilaalu odoon taane nama sadarkaa saniiti nama ABC si barsiisuu daran caalaa dabre bosona keessatti Ingilish nama barsiisee narsingummaa si barsiisuu danda'e hojiirra si oolchuu danda'e nama kanaati waan nama ajaa'ibsiisu. Jaarraa abbaa gadaa kana mul'isii fi Rabbi rahmata isaanaaf godhu xiqqishoo if duba si deebisee yeroo 80moota keessa gobeellee dhufan bar
mul'is gadaatii fi Sheekh Mahammad Sa'iidootu fidee biraa kute saddeettamoota keessa. Leenni gobeellee kun kanuma dur isaan beekan. Sheekh Mahammad Sa'iidoo nama amman tana jaami'aa irraa eebbifame. Jaami'aa Madiinaa irraa nama amma eebbifame. Yoggaa jaarraan saddeettamoota keessa ABO'n duraanii duraa facaatee biyya Arabaatii fi naannoo garagaraa deemee qophii haaree godhee ammas Oromiyaa deebuu murteeffate. Nama naatu si wajjin deema jedhee mul'isii wajjin jabuutiidhaan walitti dhufanii qophaawanii waliin bahanii gobeellee bakkuma haleessarraa eegalan san dur jechuudha. Irraa eegalan san asitti ka deebi'an fidaniituma biraa kutan jarri. Unbelievable. Maaltu maal ta'e? Sheekh Mahammad Sa'iidoolleen xiqqoo rakkinni fayyaa seenaa keessatti seenaan dheertuudha. Hoggaa jabuutii dhufanii jabuutii irraa qophaa'anii baan kubbaayyaa sadii bitatan. Kubbaayyaa shaayitti dhugan bunatti dhugan sadii bitatan. Aboo waraanni hedduudha. Sheekh Mahammad Sa'iidoo gaaddilas jarri kaan warra waraanaa fi siyaasaa keessa ture isaan lamaan qofa akka taate ni beeka. Sheekh Mahammad Sa'iidoo immoo waraana guddadha hin deemnaa fi ta'a. Kubbaayyaa sadii bitatan. Kubbaayyaa sadii bitatan. Kubbaayyaa kana hoggaanii fi gobeellee dhufan. Waraanni hin jiru. Waraanni mul'isumaa fi jaarraa fi Sheekh Mahammad Sa'iidooti. Sheekh Mahammad Sa'iidoo. Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. An hoggaa kubbaayyaa sadii jabuutiin nuu bittaniin isin beekee. Dhugaasaati kaa dhugoo baana. Jarri seenaa ajaa'ibaa dalage. Bar seenaan akkanaa waa deebitee dhumaa dhiiroo dhaloonni dalagu hin jiru. Amma duuba xiqqoogaa miidhamni Sheekh Mahammad Sa'iidoolleen ijaan waa arkuu dadhabuun takkatti dhufte. Sababa dadhabina ijaatiin kan ka'e mul'isilleen xiqqishoo miidhama. Mul'isuun beektaa namni kasaatti baddaa gammoojjii Oromiyaa fi labe Somaalee fi Eertiraa jidduu namni Oromiyaa jidduu namni kan mul'isin miilaan deeme hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo keessa namni kan mul'isin miilaan deemu hin jiru. Inni guyyaa sadiitti ardii tana wal gaya. Gaafa Afrikaa kana wal gaya mul'is jechuun. Amma duuba xiqqoo yaaboo miilli tokko xiqqoo ulfinni miilaatti dhufe. Wallaansa barbaaduudhaaf jecha jarri kun dadhabbii isaan qabanii jecha jaarraan nama godhee fi harroorraa malkaa jabduu geeffamanii jabuu diddeeffaman. Rabbiin qabaa anis rabbiin na hojii jira deemaa nagayaan gaafa fayyitanii dachaatanii deemaa jee geggeesse jechuudha jaarraan. Haala saniin duuba kophaa hafee jaarraanii walumaa galattuugaa nama akkasin nu leenjisee jechuu barbaadeeti hoggaa saddeettamoota keessa deebu Sheekh Mahammad Sa'iidootii fi mul'isii wajjin dhufanii jarri fayyadhabaan biraa deemanii jaarraan kophaa waggaa lama hafe. Achirratti nuti 82tti itti dhufne jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Dhagaa gaachanaa kun sila afaan beekee haasawee amma isinirraa seenaa yaadachuun dhabu. Isaan nurra yaada. Absolutely. Mee osoo gartee mata duree biraatti hin dabaretti mudannoo dhagaa gaachanaa sanitti mudannoo addaa guyyaa gartee addaa waan isin mudate. San durallee gartee dhagaa gaachanaa san isin dhaquu malee waraanni kan akkaataa itti dhufe san tartiibaan illee hin himne. Mee anamaas hin gaafatini. Dhagaa gaachanaatti osoo akkasii jirtanii waraanni biraa agartee Somaaleen cabxee jala garagalee warra isinit dabalame jechuudha. Mee guyyaa sanis taatu guyyaa biraattis mudannoo addaa guyyaa qabdu takka agartee yaadattu keessanaa himi. Wallahi waan ajaa'ibaa jette mudannoon bakka san jirtu duuba hedduudha. Mee takkumaan keessaa si ibsa waan hin hanga ammaatti hin daganne keessa. Waraana kanaa nutti dhufee amma waraana kana dhufa waraana kanaa irratti dura rabbi rahmataa godhuu fi katabee mayyuu nama jedhamu waraanni kun barbaadee katabee mayyuu kuni hammarreessa qubata hammarreessa ol bahinsa laga gobeellerraa gara karaa bokko deemuu kana hammarreessa jennaani achi qubate katabeen kuni katabee mayyuu jechuun warra waraana adda bilisummaa Oromoo hacaba duraarraa hafe gale. Firraa galee harka kannee qotee bulaa ta'ee nagayaan jiraate katabee mayyuu kun saahiba sooressa jaarraa abbaa gadaati. Yoggaa gobeellee deebuus jaarraa nama maadhee
hiccittiidhaan quba qabaattee odeeffannaa magaalaa fi baadiyyaa jidduu jirtuun gobeelletti dhoysaadhaan jaarradhuuf katabeen kun. Hammarree isa gobeelle gamanaan jechuudha. Gara fadhiisin. Duuba waraanni kuni odeeffannaan harkate. Waraanni Soomaalii galbee jalaa caphee dhufe waraanni koobaa saddahaa dirraa dhufe kun jechuudha. Waraana Somaalee kan maqaan isaanii lakkoofsaan tokkoffaa sadaffaa jaan tokkootu jira maqaa akkasii qabanii koobaatii fi saddahaa jaanii waraanni kuni Soomaaleen hoggaa adda bahu Oromiyaa seene jechuudha. Oromiyaa seene magaalaa miidhagaa tolaa tan ati beeytu tana qubate jechuudha. Murni waraana adda bilisummaa Oromoodhaatis waraana kana dhagee dammayfannee fudhanne jee gammoojjii anniyyaarraa dhufee itti kunoo miidhagaa lolaa qubatee torbaan lama ol arma hojii jira. Waraanni kun ammoo haayoo qaba. Jaarraa barbaaduudha haayoon isaanii. Odeeffannaa jaarraa barbaadaa jiran. Sheekh Mahammad Durrii Baasoo rahimahullahu bargaa seenaan waliin nama hidhaaniiti manguddoon teenya seenaa xiqqoon dalayne. Duuba Sheekh Mahammad Durritti waraanni kun dhaqeeti yaa sheekh nuti jaarraa barbaannaa jaaniin. Itti yaadee boo jaarraa maalirraa barbaaddanuma jeene. Nuti qaabsawoota Oromooti. Nuti kalees warra jaarraa wal beeku. Nutiin kun warra jaarraan dur deemaa Somaaliirraa hidhadhaa hoottaa nuun je'e nu erge. Odoo qophooyne qophii barbaachiftuun xumurati yeroo hangana turre. Arra qophii teenya xumurannee carraan Somaaleen adda bahuu dhuftee adda baane. Nuti namni barbaada jirru wajjin qaabsooyna jennee kaayoo Oromoo irratti qaabsoo barbaanne sooressa jaarraa abbaa gadaati. Nuti ilmaami yoo biyya alaa ta'es sinqii barbaaddanneeti nama san dhaynee fidannaa jaarraa san fidanna biyya alaarra. Yoo biyya tana jiraates nuti ilmaami nuti ilmaan keessanii nu beeytan kunoo. Namni wajji qaabsa'uudhaaf kaayoo qabnu nu bobbaase nu erges. Deemaa hidhadhaa leenjifamaa hottaa nuun jee jaarraadha arra tolfannee dhufne. Nama biraa wajji qaabsa'uudhaaf takkallee fedhii kaayoon qabnu. Yoo jaarraa dhabne kophaa teenya qaabsa'una. Kunoo murni adda bilisummaa Oromoo kun torbaan laman wajji jira miidhagaa tana. Isaanii wajjin deemuu isaanii wajjin qaabsoo bilisummaa Oromoo qabna jennee deemuudhaaf fedhiin qabnu. Yoo qaabsoo bilisummaa Oromoo qaabsooyna jennee yaanne jaarraa qofa wajji qaabsa'uu barbaanna. Nuti ilmaami jaaniin. Lakkuma oolanii bulbulaniin dubbiin tun irraa mirkanii dhugaa ta'uu hoggaa jara kanarraa hubate. Nama sadinatti kannaa jeeni. Nama sadeen kana akkam gootaas nan gaafatinaa jeeni. Yoo wareega qalees. Sheeddurii jaani. Sheeddurii jaan. Yoo wareega qalees. Nan gaafatinaa yoo dubbiin teessan tun isinirraa dhugaa taatee jeeni. Nama sadittuma kannan. Feetu qalii wadaaja keenyaachise kuma feete godhi jaaniin nama sadeen kana. Jara sadeen kana fuudhee itti haasawee nama isin jaba jettan. Hicitti qaba jettan jechuun nama jaba qabna jettan. Sadin akkannaa jeen nan gaafatin akkam gootaasii jeen. Jara sadeen kana sheeddurriin dammaysee katabee mayyuu hammarreessatti erge. Katabee mayyuu biratti. Deema hammarreessa ganda kanaa katabee nama kana nama jaarsaa nama qa'eessan jiru deema. Isa bira dhaqaa. Sheekh Mahammad Durriin nu ergee ja'ani. Akka inni isin godhe tahaa waan feetan itti hima. Akka inni isin godhe tahaa nuun je'ee Sheekh Mahammad Durriin hanqanuma dubbiin. Deema katabee mayyuu bira dhaqaa. Sheekh Mahammad Durriin nu erge ja'an. Tanaaf deemna jaan akka fedhan katabee mayyuu haa isin godhu akka inni isin godhu tahaa nuun jee janiin. Akkana amma jara asuma kaaye. Akkanan isin godhe ni taatanii ree uma jeen. Qawwee teessan tana lafa kaayaa uma jeen. Qawweechuma irraa guureeti biraa deemanii bakka biraa jabeesse. Ooyirota keessa kuusa ooyirota wayii geesse jabeesse. Isaanis fuudheeti ooyirota biraa keessa kuusa ooyiruu bishingaa midhaanii kuusa waan jaan takka beekuun dhabdu achi kuusa biraa keessa geesse achitti awwaale. Waan caccabsatan hunqaa fi qorsoo waa biran naqeeti hangaan gaafaan
deebi'ee isin fuudhu asumatti bira fincaana asumatti bira udaana as keessaa bahuu hin dandeessan jeeni. Hangaan an deebi'ee armaa isin fuudhu. Wahuma feete nu godhi jaaniin jara kuusan naqeeti waan goggoyduu duraan banne ta nyaadhamu bira guuree biraa deeme. Guyya sadii boodatti deebi'e guyya sadii booda. Bishaan waan dhugu buqqeen bira kaayee waan dhugan. Biraa deeme. Jaarra wajjin haasawee jechuudha. Aboo jara tokko Sheekh Mahammad Durriin natti erge. Jarri kun waraana hidhatee lakkoofsan kun uummata waraana guddaa akkanaati nama 364. Nama sadii Sheekh Mahammad Durriin natti erge jara fuudheetiin meeshaarraa guuree awwaalee biraa deeme. Ni taqabballamooni dhiifnaa jedha akkam goona waan kana. Jarri khaanis ni fudhanna jee dhufee bira jira ni beekan jaraas gaamma. Murna warra ABO khani muluqee mayyuuti dhufu kana jechuudha. Hulloo barii soofaa guddataa gurmuufaa dursaafaa magarsaafaa abbaa cululfaa jara sanii wajjin achi miidhagaa lolaa turan. Jarri ni fudhannaaf bira taa'u jiranii. Jarri nu barbaadatti si barbaada jiranii. Maal goona jaragaa Sheekh Mahammad Durriin fataneen natti erge. Amma anis goda kuusa kaayatiin bira dhufee maal goonaa jeen jechuudha. Torbaan lama dura abbaan kiyyaa fi Sheekh Muusaan Gafraa rabbii waraana hidhatee deemu. Kaleenje arraa booda bitaa mirga jettee leenjiftu jaaniin boo. Kaleenjee si dhufa ka hidhatee si dhufa. Du'aayi godhaniif dhagaa gaachanaatti yaamee du'aayi godhaniif. Torban tokko irra taa'anii laal manguddoon tun du'aayi goote rabbinaa kadhaa. Akkumaan akkana ijoollee tanaa wajjin goda kana keessa dhumu feetanii jeen. Akkasit duuba du'aayi godhanii fi manguddoon kutte. Torban lama booda waraanni kun amma dhufuu deema jechuudha. Aboo deemfidi uma jeeni. Kana ka manguddoon du'aayi gootee deemfidi. Maal haasoyte? Kana ka manguddoon du'aayi goote. Deem jaruma sadeen sanuu qabiifiti. Meeshaa isaaniitis. Fidi walumaan jeeni. Qalbii guutuun onnee guutuun. Haqiiqa hin shakkine hin mamne jechuudha. Du'aayin manguddoon goote qeebalamtee deemfidi uma jeeni. Jara sadeen san qabeetetti fidi. Jarraan gaduma taa'ee taayibii waraqaa qax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 
God hoggani waraana sanii Sheikh Abdurrahman Yusuf Bobbaasaa turaati joolleen sadeentu waraqaa tana fuuteetti qawwee achuma jaarraa abbaa gadaa bira dhiiftee waraqaadhaan ergoo taate miidhagaa lola dachaatee Sheikh Abdurrahman Yusuf waraqaa sooreysa jaarraa abbaa gadaarraa tajettu waraqaa ABO adda bilisummaa Oromoo jettu chaabba yeroo tanatti nuti immoo adda bilisummaa Oromooti nuti illeen adda bilisummaa Oromooti jaarraan hoggaa deebutanas maqaa adda bilisummaa Oromootiin deebe chaabba sumudaa adda bilisummaa Oromootti dhabe itti ergee jechuudha khottaa jen jechuudha asruma takkala waraanni guddaan jara torban lamaa ol wajji taa'aa jiran bira lafumaa kee hiriira galee zik aboo isa yaatan haaja qabnaanii dachaana walitti dachaana baallama qabannee torban akka irratti baallama qabannee walitti haa dachaanu jedhuun jara baallama qabsiisanii aboo isa yaatan odoo jan haaja qabna amma muraanni isaanii guutamee haajaan isaanii guutamte akkasi gaa achin nu dhufan goda dhagaa gaachanaatti waraanni sun hogguma san hoggansa isaa sirreeffatee walqixxeeffatee jaarraan hogguma san hojiitti namni ramadamee muraasni khunii fi buttaadhaan waraanni duraanuu jaarmee qabu khuni godinatti waraana mul'ata waraana Harar waraana Abaadir waraana maqaa adda addaatti moggaasuudhaan ammuma waraana kana godinaadhaan gaara mul'ataatii fi aanaa Haramaayaatti Fadisitti waraana kana adda qoodee waraana mooraa tiisu kambi sooreysaa tiisu buttaa Amir Nur je'ee itti moggaasee waraana kana buttaa gadaa maqaan kun itti namni kun bobbaa'ee hojiirra waraanni kun gaara mul'ataatii fi aanaa Haramaayaattii fi Fadisittii fi gara jutti waraanni kun bobbahuu eegale jechuudha. Baallama sanoo maal goona baallama jaraa wajjin torbaan akka irraa walitti dhufna jenne maal taana? Dhaqa baallama jaraatu jarra gaafata. Jarra gaafata. Baallamni baallama wa'anni wa'ada hin cabsina dhaqa. Waliigalteen seenaa keessatti mariin nageenya ta yeroo jalqabaatiif
murna adda bilisummaa Oromoo adda cabe jidduutti mariin marsaa tokkoffaadhaa gaggeeffamte isiisane. Hora halloo irratti huffeedhatti bara 1900 fi qiyaasaan Janaawarii bara 1983 jalqaba bara 1983 waraanni kun akkuma dhufeen achitti bakka baallama tan sanit dhaqanii waraana addaa kan kaleegaa hooggansan qabne kaayoon qabne sanii miti arra waraana guutame kan jaarmayaan siyaasaan guutameetitu waan si ajaa'ibsiisu gama lamaanii obboleeyyan lama faatitu waliin tattaa jechuudha. Obsaa mul'isaadhaatii fi obsaan mul'isaa gama amma murna sooressa jaarraa abbaa gadaatti dhufe kanarraayi. Hulloo bariisoo murna adda bilisummaa Oromoodhaa obboleeyyan. Hagama lamaan hooggana tattaa'ee wal mari'ate. Marii nageenyaa ta jalqabaa san irratti. Walitti dhufanii wal mari'atanii. Murni sun duruu shakke. Duruu jarri kun jara addaatutti deebi'e. Jara fuula addaa qabu. Haayoo addaa qabu. Jara waluma haa gargaarru. Nutis waraana bilisummaa Oromooti. Isinis waraana bilisummaa Oromooti. Haa wal gargaarru. Haayoo takka qaba Oromoon. Haayoo takkittiisan. Bilisummaa Oromiyaa irratti. Qabeenya qabnuun. Humna qabnuun haa walii tumsinee wal gargaarru. Yoo walitti marji taanee walii wajjin hin dalaynillee dantaa kaayoo saba Oromoo irratti haa walii wajjin dalaynuufi isinit deebinee jaaniin. Mariin tun jara kaan hin qubsine. Hin qubsine. Abbaa culul ammas tokko jaarsa Rabbi rahmata isaaniif haa godhu jarri kun hundinuu tokkoon isaaniitu hin jiranii. Hulloon bariisoo guyyaan adda bilisummaa Oromoo keessaa gale gaafa sana. Yaa Soofiyaan keenya uma jeen. Amma anumaa fi siitu duuba walajjeesaa jeen. Guyyaa sana. Hulloon bariisoo guyyaa sanitti irraa booda waraana adda ni gale dargitti harkeef kanne khalaas. Period. Tarraa xumuraa. Obboleessa kiyyaan obsaadhaan waliin ajjeesu Soofiyaanii waliin ajjeesu ma jeen. Yeroo jalqabaatiif gamana fuula walii dura taanii guyyaan obboleeyyan lama wal mari'atan. Guddataa gurmummoo murna keenya kanaan waanju. Yoo ilmaan Oromoo jiddutti ibiddi tokko baname hatti gaafatamu isin ija. Guddataa gurmuu yaa obboleessa keenya. Maaltu Oromoo jiddutti rasaasa dhukkaasa? Maaliif waay? Isin tufaniisan qabamoo nuyi. Barnuti kijechaa jirru walii galtee arra goonurratti. Nutis waraana bilisummaa Oromooti isinis waraana bilisummaa Oromooti dantaa saba Oromoo irratti haa walii tumsinu humna qabnuun qabeenya qabnuun diina tokkicha Oromoo irratti haa walii tumsinu. Walgeetiin kooraadha achuma walitti dhufna. Bilisummaan Oromoo waliin nu haa fiddu. Akkanatti wal gargaarree wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Waliif tumsaa diina waliin dhawaa wajjin jiraachuu biyya tana keessatti. Abadan waraanni bilisummaa Oromoo lama Oromiyaa irratti hin jiraatu hulloo bariisa. Onnaa guddataan gurmu. Hogganaan waraana kana amma. Yeroo kana waraanni bilisummaa Oromoo ka duraan jiran kun warra amma dhufe kanaan isaan kun jaarraa wajjin wal qunnamanii akka dhufan ibsanii fi beekamoo akkamii beekamu. Ammaa booda baruu deeman hin ibsineef hicittiin ganaadha. Dubbiitu jara duraan miidhagaa lolaatti torban lama ol wajji turan kanaafi. Torbaanuma tokkicha biraa deeman kanaan namni addaatti deebi. Namni hooggansa jaarmayaa guutuu qabu kan akka addaatti haasawutti dhufemma. Nutis jaarmayaa jeen jarrimma jaarmaya nutis. Jaarmaya siyaasaa Oromoodhaatiin nutis adda bilisummaa Oromooti. Jaarra qunnamne hicitti amma jarri shakkiin seente. Maaltu maal ta'e maal qunnamee dhufe jarri kun. Wanni juu mataa isaanii guutee ni boo'enillee. Wanni kun akka malee liqimsuu dadhabee hokkee qabee hudhame waatu taa'ame. Ammoo isaan kanaaf akka waa taa'aman galeefii jira. Jarri kun akka waa qunnamee galeef. Wanni kun fudhatamuuf ni dide. Nuti kana isin hin jenna ta isin jettaniis isinumaa beekata. Nuti immoo arra walii galtee arra goonurratti Oromummaa irratti waliif haa galu. Bilisummaa Oromiyaa irratti waliif haa galu. Diina tokko qabna jennee haa walii galu.
diina tokkichaa san irratti waliif tumsu humnaanis qabeenyaanis waliif tumsu haayoo haa godhannu haa walii wajjin jiraannu biyya tana keessatti biititu waliin nu fuuti lafti tun oromiyaan tu waliin nu fuuti nuti lachutu qabsoota oromooti jaaniin jara kaaniif hin liqinfamne wanni ta'ame yoggaa walgahii tanarraa odoon liqinfamin walii galteen odoon xumuramin oolmayni oolmee kanarrattuu shakkiidhaan oolamee jechu wal birrachaa oolamee adda ka'anii adda galan nuti ta'isanii isinumaaf dhiifnaa tateenya nuti isin obboleeyyan keenya diina keessan irratti isinii wajjin tumsa barbaachisu tumsa qabsoo bilisummaa oromootiif barbaachisu hunda isiniif tumsin isinii wajji dhaabbanna jaaniin jechuudha. Tanarratti waa'ada isiniif galla jaaniin. Jara kaaniif hin liqinfamne maal godhuu jalqaban jechuudha. Waan kana dhugaa isii baruudhaaf bakka galaasaan faan jiranitti hooggansa guddatti muluqee mayyuutti hin deebine. Murni kun murni jara kana yeroo dheeraaf torban lamaa ol waliin ture kun kan arraas walgahii tana dhufe kun hin deebine. Maal kaayyeeffatan jara kana qabnee yookaan lolaan taatus tola akka fedhattu yoo informaationa gayaar kanne odeeffannaa gayaar kanne malee hin deebinuu akkatti galaasaaf deebinuu hin jiru ja'anii murteeffatanii jiran. Hin fagaanne nuti dhagaagaachanaatti sanittiin sii dhufuu deemaa bar maal ajaa'ibdee yookaan mudannoo taatee si ajaa'ibsiiftu ati naan jette keessa. Murni kun hin fagaanne huffee keessa ol garagalaniituma jimaa beeroo ganda ciilleetti ijoollee nama lama ta dhagaagaachanaatirraa nu biraa nama sadi. Khani waraanni wal qoodeeti murni mooraa kaambii sooreessaatti hafe jechuudha. Waraanni mooraa dhaafe. Murna kanarraa gandarraa waa fudhanna nyaata dhugaatii waan tattaame qa'ee nama dadhabaa fi laafaaf waa lallaaftuu barbaanne jedhaniiti namni sadi ol bahe. Abbaa mooraatiitu nama lama ifii wajjiin fudhatee abbaa buttaa jechuudha. Nama lama ifii wajjiin fudhatee gandatti ol bahe. Edaa murni huffetti yaadaan walitti dhufuu dadhabanii biraa deeman jarri ol garagale isaanis. Jara kanaatiitu qa'ee tanarra jira namni beekuus hin jiru. Jarri kuteef taa'a keenya kunis. Amma gabaasaadhaan galanii waraanni bobbahee murna mooraa eegu qofaatu armatti dhagaagaachanaatti nu biratti sooreessa biratti hafe. Jara lamaan kanaa nama laafaaf waa barbaada ol bahe murni aabaa'oo kadhee torban dabree miti torban hin geenye hin fagaanne guyya lamaa sadii achuma keessa ol garagalanii qa'ee tana keessa nu iyyafataa jiran jimaa beeroo keessa nu iyyafataa jiran jara waraana bilisummaa oromoo tokko gartanii jechaa jiran amma gaa nuti sadde bilisummaa oromooti isaanis sadde bilisummaa oromooti. Gandarratti rooba tokkoon roobe. Muka duraan odaa ganda afaan jiru qilxuu takkatanii ganda ciilleessan ganda afaan jirtu jalaa manatti namni rooba dheeyse. Waraanni bilisummaa oromoo kun warri akka hoogganoota kun xiqqoo ganda keessa jiranii gaafa san namni ganduma keessa oola. Qawma keessa jiraata. Qeerraa bosonti nuti ummatuma kanaaf bosona oromooti bosonuma keessa jiraanna irra hedduu namni gaara keessa hin jiraatu. Gaafa durii san dargiin nu quban qabu. Amma gaa warri akka hooggantootaa kun gaaddisarraa gara manaatti rooba roobee kana jalaa ol ooryan. Murna keenya jara keenya nama sadeen kanaan achuma walitti jedhan gandarratti. Hay aboo isaa dhuftan hay isinii wal beekan. Duraanis yeroo dheeraa achi wajjin turan miidhagaa tolaa wajjin turan. Kunoo abbaa cululfaa, hulloo bariisoofaa, guddataa gurmuufaa. Hay awoo abbaan culul ijoollee tan ammoo personaalii beeka. Lubbuun ammallee ni jiranatti fakkaata. 50 mul'ataa numa jira. 50 mul'ataa ijoollee guyya san ergoo ol baate san keessaa tokko 50 mul'ataati. Duuba 50 mul'ataatii fi maayaa boruu maayaa tokko hordofaa jennaani asrar jennaani jara sadeen sani hordofaan kun warra cululi
asraar kuni abba hoggana mooraa tanaati nama lamaan sanii wajji ol bahe duuba maaltu ta'e ganda kanarratti amma roobni hoggaa ka'e qilxuu jala gaggaragalan muka guddaa qilxuu ganda afaanii kanatti olumaan gaddachaan rooba jala gandi kun dhihana hiraata kanneef jechuu ganda jara kana hundaa'u bakkuma takkatti hiraata kanneef ummanni keenya kamtuu kamii addanuun beeku waraana bilisummaa Oromoo jechuu malee Hunda qabsaa'otuma beeka, hundi qabsaa'ota waan hunda ta'eef. qabsootuma beeka ummanni keenya nyaata waliin fidaniif odaa qilxuu jalatti amma gaa jarri barbaada jara kanaanu barbaada yaa'u sun arkatan amma taargeeta keessa galfatan jara sadeen kana kaayoo isaaniiti wajjin qabanii informeeshina barbaadan argachuudhaaf milkaawan amma odeeffannaa barbaadan argachuuf milkaawan amma gaa bifa itti jarri kun qabamee bifuma fedheenuu qabamanii hidhaanii odeeffannaan gahan irraa fuudhamte galaasaa bira geeffaman irratti karoorri dhumatee jira. Bifuma fedheen nyaata qorii seenaa keessatti lollisu lola qorii jaamee galmeeffamee jira. Seenaa keessatti lola qorii jaama. Duuba qorii sanirra jarri sun qaqqabame. Nyaata sanirratti nyaadhaagaa garuu nama lama rabbiin ni baase. Namni isaan harkaan qabuu danda'an asraar sani. Shanta mul'ataatiif rabbi shanta mul'ataatiif boruu maayaa rabbi ni baase. Akkami baan beeyta? Waraanuma kanaatiitu yeroo dheeraa wajji turanii ijoolleen tun ijoollee qeellee reedduun isaanii warri marsee jarri kun tokkon baafatin je'amee waan taate tahamuu deemu tana qindeeffame yookaan duu yookaan qabamuudha kaayoon. Ijoollee santu beekaa gadhiise warra beellee. Ijoollee waraana ABO'dhaa saniitiitu jara lamaan baafate ka sarkila keessa qoriirraa utaale ijoolleen sun beekaa gadhiifte. Ammoo rasaasni walitti dhawame. Shantan mul'ataa kuni xiqqoo nama qaroodha. Maayaan boruun maayaadhaa nyaata san nyaachuu didi. Onneen akka nama dhawatti waatu ta'uu deeman qaamni kee kun fiil godha waraanni kuni waan taamuu deemu fiil godha. Sensi ajaa'ibaa qaba waraanni kun qaamni isaa hoggaa waa taamuu deeman. Boruun maayaa nyaatuma san nyaachuu didi. Shantamii fi hordofaadhaatiitu qoriirra gattattaa'e asraar jennaan hordofaa keenya tokko kabiraallee jira ammaas hordofaa odaa odoon ta'in kun asraar jaama. Duuba isaaniitu qoriirra gattaa'e asraar kun hedduu nama humna qabu. Waatu waan godhattillee nama waa yaaduu miti inni sun. Duuba shantam kun qawwee isaa tana tolfatee qopheeffatee miila jidduu qabatee yoo balaan takkalleen dhufte gaddaafadheetumaan anis du'a malee kophaan duujee qawwee isaa tolfatee miila jidduu qaba. Shakkiidhaan qorii tana nyaachaa jiraata. Kana jechamu qorii tana harka kana kanatti akkuma kana kakkaayaa baasa. Namni tana quban qabne hoosee nagayaan taa'ee qorii isaa nyaatu hordofaadha. Amma gaa oduma jaanii dubbiin wanni isaan firratti eegaa jiran itti dhufte. Rasaasa jara qorii irra tattaa'e kanaas gurbaa kophaa bahee taa'us achuman namatti godhanii nama lamaan qorii irraatis namatti godhanii. Waraanni bilisummaa Oromoo bara sanii yoo yaadate Magarsaa eenyu jaama hoggana waraana bahaarraa nama tokko. Isaa fi dursan waraana gobeellee kaja'amurraa nama tokko. Nama san gaafaan ijoollee anuun hin yaadadha. Nama dheeraa tokko Magarsaa jaaniini. Magarsaa eenyu jaama gurbaan sunillee na kiddu. Waraana gobeellee san duubachetti hogganoonni ol'aanoon jara lamaan kana haan jarri hogganoota gurguddaadha. Duuba gurbaan sun achi wareegame nama jahaatu murna waraana bilisummaa Oromoo raajuu qorii sanirra wareegame nama jaha. Qorii sanirratti. Shantam ammoo oduma nama kana if cinaa fi if gubbatti. Amma Magarsaa san shantamiitu if gubbatti. Yoggaa inni waraana ajajee waraana qopheessee deemaa dhufee nama qorii cinaarra tattaa'u ka cinaa bitaa mirgaan taa'uun if jidduu qabaa jee if kasadaffaa ka gubbaan dhufee lafa qabu ta'uudhaan qorii irratti hacuucanii qabuudhaaf jecha sagantaan xumurame. Shantam kuni yoggaa jarri
asraar kanatti utaalan isa cinaadha. Inni waluma qabee qorumarra dhawee magarsaa isa gubbaan dhufees ifuma gubba fuudhee qawween magarsaatii fi ta 50 wal dabartee magarsaan 50 gubba dhaweeti qawween magarsaatis 50 miila quba Abuu Gudduu kanaan seente. Qawwee 50 mana boombaa aaraa jedhanii mana boombaa aaraa kana shalabdee murte. Qawween 50 achii boodan dhaabne ta 50s. 50 achirraa hokkolaa qawwee dhaawamtee qawwee maali cabxee wajjin ala bulee ganama dhagaa gaachanaatti nutti dhufe. Ganama dhagaa gaachanaatti nutti dhufe. Amma gaa rasaasa dhaawamuu ni dhageenya nuti dhagaa gaachanaati. Halkani. Edaa jara kana shirgodaa bulanii gaa faayinaalii yoggaa bariin dhihaatte hiraata halkan walakkaa irratti boodanuu kannitan odoo gandaan jaan gandigaa halkan walakkatti hiraanni dhufee fi achii booda gaa nuti gandaas namni buleetuma dhufa gaafa san waraanni kuni waa sodaan akkasin namni sodaan hin jirtu gandaas buleetuma dhufa namni. Waa namni jarri eessatti hafe jee isaan kana qalbiin eegeen jiru ammoo rasaasa dhageenya dhiiroo maaltu maal ta'e jenneetuma qalbiin eegaa bulle. Dhagaa gaachanaa jirra. Ganama 50 dhufe jechu. 50 dhufe rasaasni miila dhawe ka hokkolu kunnutti dhufe qawwee isaa tanaa san akkanuma nu maal laale 50 hokkoluu sun maal laale 50 gabaasaa kan hordofaa ajjeesanii qorii irratti marsanii nama 4 qabanii harkaa qabanii walitti utaalaa jiranii eegas booda rasaasa dhaawamuus eegaan anichi keessa qawweenti jedha dhaabbattee anichi keessa hokkolaa bee ijoolleen sun beekaa dhiifte tambar waraana shiritti godhaniiti qaqqabuu ajjeesuu waan kaayamee jira ijoolleen sun beekaa dhiifte ni beekan wal beekani. Akkasiin rabbi harkaa baase hordofaa immoo qabanii kutaniin. Informeeshina barbaadan namni durarra harkatan hordofaa asraare. Isan ajjeefne rasaasaan dhawaniituma laaffisanii qabuu dadhabanii humnaaf rasaasaan dhawanii laaffisanii qabatan fudhatanii kutanii. Asraar achitti irraa boota. Haga irratti jiraatee fiduu illee hin beeku. Duuba guyyatti aanu jarra waraanatti miila erguu eegale jechuudha. Nama sadi turanii tokko. Gurbaan kaanis achiin deemeeti waraana tokko kan gaara mul'ataa buttaa mul'ataa ja'anii dhaqe. Waraana san tokko kan ol baddaa tana karaa rukeessaa kana jira waraana san dhaqe. Irraa fagoodhaa miti. Waraana sanii walitti dhiyaatanii sanii dhaqe jechuudha. Irraa fagoo miti waraanni suni. Amma gaadhee sunis bee ni dhiisan beekaa dhiisan ijoolleen sun wallaa. Yoo dha'uu barbaadan ni dhawan ture. Wanni jiru haayoon nama tokkos taatu lamas taatu sadiis taatu haga danda'ame qabanii odeeffannaa harkachuutti haajaman waan biraatii miti. Lubbuu namaa jeesuu yeroo sanitti hin odeeffannaa qofatti haajaman. Amma gaa fudhatan odeeffannaa harkatan asraarirraa guyyaa lamaa booda waan yaadadhu keessaa taatee taamte keessaa nu dhagaa gaachanaa keessa tattaa'u. Jaarraa waraanatti miila ergee waraana eegaa jiru ajajoota waraanaa irratti dubbiin jabaattee dubbiin eegalamtee dubbiin dhagayamtee jaarraa gobeelle jiran dhagayamee arraa booda dubbiin toltuun hin taamtuu dubbiin akka laafaadhaaf hin deemtuu waraana banamuu taa'aan hin beekaa jaarraan kun hundi galeefee jira. Khalas jaarruma gobeelle jiraachuu dhageenyan akka haayoon jaramma murna warra aabaa'oodha jaarraa balleessuu qofa akka taate jaarraan tolchee beeka. Bara hanga kanaa hudhoo isaan jiraachuun isaatu si ajaa'ibsiisa. Gaafa jaarraan mul'isii fi ishee Maammas Sa'idoodhaa harroo geessanii ishee burqaafatti kannan malkaa jabduu geessanii warra Sheekh Aliyyi gurra qaree malkaa jabduu akka nama jala kaayanii Jabuuti jara ergan mul'isii fi ishee Maammas Sa'idoo ergan dhagayaniiti harroo dhaqanii warra kana gaafatanii turan. 8 keessa. Unbelievable.
yaadaa qaban shakkiif sodaa qaban jaarran biyya tana keessa hin taa'u yoo haa deebi'ee biyya tana keessa jiraataa waan jiru isaanis shakkiin eegaa jira waan qulqullaa'ii barbaadan malee shakkii qaban isaanummaanu akka jaarran deeme bakka takka dhokateen jiraanne ni beekan biyya arabaa taa'ee yookaan qaabsorraa murate kan teenye ni beekan eegu jiran wayi odeeffannaa barbaadaa turan gaafa saniu jechu gaafa saniu ammoo odeeffannaa qulqulluutuun arkachuu dadhabanii karroorraa deebi'an karrootti nama erganii odeeffannaa yoo taphaateisu kanaaf jecha mirkaneeffatanii waraana bobbaasanii waraana sani khaniin waan ajaa'iba natti ta'e si himuu deemu waan hin gaddees anaa ijoollee daa'imaa laga gobeellee kana keessatti naa duraadhaanii akkana eeyduu jaarraan kuni dhagaa gaachanaa kana bakka eeyduu bakka tanyu dahootu jira dahoo mukatti dahatamaadhaa qarree qabqabii qaba darajaa qaba bakka waardiyaan ol baatee teessu bakka mul'anne jechuu akka shimbirroo achirraa waardiyaadhaan waan saniin laalla jechuu eeydumachu gubbaa teessuutiitu gubbaanutti gadi bu'ee waraana taateen beeku waraana tokkootiitu laga gobeellee laga gubba jirraa bara laga gobeellee keessa yaa'a lagaa afaan cirracha keessa afaan laga waangayyoo kana deemaa jira waraana hedduudha mee khotta laalaa je'eeti gurbaan nutti gabbu'e gabaasa odeeffannaa himuudhaaf amma anaa fi jaarraa abbaa gadaa ji'oolumaanuu baane ol waan saniin akkana as baasee harkisee jaarraan laala jechuudha jaarraan mataa lolee jechuudha waraana keenyaa miti hooma jedhe taate wanni taate khalaas dubbiin baddee hooma jedhe jaarraan dubbiin baddee waraanni kun waraana khaane kanu barbaada yaa'u waraana aabaa ootaaniiti kanu barbaada yaa'u yogguma san anaa ijoollee maaliif nu barbaada yaanu maan jeen jaarraan ijoollee anuma yeroo tanatti maaliif nu barbaada deeman anis laale irraa fuudhee waan san mee nakka inni laalaa jee irraa fuudhee laale anis jee arke ije tiyyaaniin arke waraanni goofareen kun akkanaaf lagaa yaa'u bara addan citoo heddummina akkanaa mal barbaada yaan nu barbaada yaan naan jee jaarraan maaliif nu barbaada nutti dhufu nu loluu fedhate qalbi cabaan angaafa san qalbii cabe mudannoo fi taatee ajaa'iba qalbi caba oromummaa oromoo jeesaree isaanis oromoodhaa miti maanu jeesa maanu loluu barbaadarree umaan jedhe yaa abbaa kiyya umanaan jedhe mee ati kanumannaa obse mee ati kanumannaa obse abbaa tanan gaafatini umanaan jedhe ayyaroo dheeraa sooreessaa wajjin barii akka takkaa daa'ima jeenan tuffanne akka nama guddaan na wajji haasawu daa'ima jeenan tuffatu waan ani isa gaafadhu tana akka nama guddaan na wajji haasawu hayyee gaafadhu maja gaafa khaanis bar hoogganootuma waraanaa khataa'u wajjin kororra jiran nuti ijoollee isaan biraan fagaanne waan ajaa'ibaa taniin ani irraa jaaladhe takka keessaa ijoollee jajjabduu bilchala sammuutii fi siyaasaa aayidiyaa waan ifiitti naqan tana qabdu tana ijoollee xixiqqoo miseensota sentiraal komitee irraa hirmaachisan qaban. Anamma nama sanfaarraa tokko hin fagaadhu sentiraal komitee hoggaa walga'iin dhaaba kanaa teessu ijoollee irraa fagaattuu miti ijoollee walga'ii tanarraa hirmaattu. Dhageeffattu nuti ijoollee dhageeffattu yaada kannachuu baannus ni dhageeffanna hora kana jechuudha. Nama hagas takka jaarra jechuun nama dimokiraasiin isaa akka malee jabduudha. Nama hagas takkatti ilaalchisaa fagoo guddisaan isaa guddisaa ajaa'ibaati. Inin gaafadha. Saduuba sooreysa lolli deeme yeroo biraatiin waan biraa keessatti gaafadha bar qorri kun deebi'ee lolli kun deeme akkamitti aabaa orraa dubbiin jabaatte AFL'tti if jijjiirra gaafa jedhanii hora ta'an gaafii takkaan gaafadhe. Sooreysa Oromoon duuba yoo akkanatti Oromoon wal loltu taate Amaaraan kunoo hangamma walitti gabbaane kana kunoo amata kana numaa fi ABO'tu wal lola nutis ABO isaanis ABO'dha. Duuba yoom diina keenyaan wal harkanne diina keenyaan lollaa Amaara san.
أمار باخي يجيس سنفا يوم أغرّي لولا قافتا كوني يا دكتور برقا جناني إيغس بودا دكتور برقا سنبكت بودا أنا مبيهو وام ميديكالا خيست نما براتا جبا سوماليا را ورانا في خنا وجي نما في دكتور برقا جناني نما وان سوري سرها في نغوت راتو دكتور برقان وغان انغافي تنا خري دور غافدو مالي فلو قمنا ما اورمو ولولا وغان انجو دوبا يوم بلسم ما سنتو دي نريو كنات يو اورمو ولولي mucha pente de cosa tinanje doctor burkan tok wallahi adam kiya wonni to wande der to da duba ani nama gafi kasille gafatu jaram metu manadi sa mucha khana wato khaisa ha so anadi sa jan taateen dhagaa gaachanaa san irratti yaadadhu gaafa murni waraana bilisummaa oromoo nu barbaada yaa'u nu loluu deemanii nu barbaada deemaa jiranii yaa abbaa dubbiin baddee je'ee hogganoota waraanaa ka jiru wajjinis mari'achaa khaanis yaamee eegaa jiruun nin gaddees taatee ajaa'ibaati oromoo wal dha'uudhaaf wal ajjeesuuf wal barbaaddu arkuu kiyyarraa gaddina dhaga'ame taateen taamte taatee sanii jechuu kiyya خخنا رافع جرا ونبلو دا جرا قافي تيتي دي موني دندي سادم كيجا guyyaa guyyuma ammaan tana mudannoo ajaa'ibaati eeratullee gartee silaatu ummani gabaabsite malee kanarraa guddoodha mudannoon tuni waa hedduu ilaalanii guyyaa san ati wanta irraa fuutee ilaaltee si jara dhufu jiranii jee ijaaraa sitti himnaan gartee ati akkamitti oromoo walloo itti ka'eettu kaaftee tanatti naa dhiisisin jee lolli waraan dhufu jiru san warruma duraan gartee waraana gadi dhufee wajjin mareete san qofa moo galaasaa biratti deebaniiti ayya fudhatanii dhufan. Oo waraanni murni gobeelle muluqqee mayyuutuma adda jirra oggumaa taateen tun taamte ergaa oggaa walgayii irratti wal dhaban murna kaaniin armatti hafaati akka yaadaan wal dhabbiin jirtu humna dabalataa akka isaaniif ergan dubbetti ergatanii turan. Murna biraatu dhufee fi dabalamee fi murna dabalataa jechuudha. Hanquma isaan ijoollee jara sadeen kana arkanii gabaasaa irraa arkatanitti murni kaanis dhufee. Gobeellee lagaa gaachanaa laga kan akka jirru haga tokko waan ta'e duruu arkatan asraarirraa arkatanii jiran akka laga gobeellee kana jirru. Tanaaf gaalaga kana seenan jechu haga tokko dururra arkatanii walit dabalamanii nu barbaade eegalan jechu amma akkasi hin dhaabbanne booda warra annitti fufee karroodhatti amma ijoollee takkaatitu as nu bira ture ijoollee karroodha murna ijoollee hawwisoo jennaani dammaysituu jennaani ijoollee karroo takkaatu as nu bira ture dubbiin baddee ijoollee tanaas ifirraa galchuu qabnaa je jaarran ammai kaaneeti yoggaa dubbii tana haala isii hubanne waraana asiin nu barbaada gobeelle keessa ol yaa'u karaa ganda qarsoo ganda keenya ganda anatti dhaladhee faadha ol yaa'anii laga keessa ol yaa'an murni kun asitti hin dhaabbanne itti fufe gabiiba seene aanaa kurfaa callee kana laga gafraa kana itti fufe murni kun wal qoodee bobbaan barbaachaa itti fufe jechuudha. Nuti isaasumaan qallanne ijoollee ganda harroo tana ijoollee dubraa faatu nu bira jira. Ijoollee xixiqqoo faadha ijoollee tana firraa galchineeti keessaa baana waan kana amriin hadhaawee dubbiin jabaatti jechuudhaan achitti harroon nu jala dhufanii lolli lamadaa harroon nutti himmaas lolli numaa bakkummaan itti kajimaa beeroo san kajara sadeenitti aansee lolli lammaffaadhaa kane harroodhaati. Harroodhattis waan taatee ajaa'ibaa ta'ee magarsaa qilxuu nama jaamuun arra lubbuun ni jira isaa fi gurbaa tokko odaa jennaani odaa sanni qaban magarsaa qilxuulleen gandaatu dhoysee kumbulorra kaayee taguuga keessa kaayee magarsaa qilxuu yoo na dhageessaa koflu taguuga keessa kaayanii taguuga keessa dhoysan harroo ganda quluudhaati. Warra ijoollee tanagaa ijoollee gandarraa dur nu jala deemte ta dubra afaan nu wajji jira ijoollee san gandaan gahuudhaaf jecha hawwisoo san jechu ifirraa galchuuf jecha warra gandatti ijoollee san ol baase magarsaa qilxuudhaa kun umrii barakaa rabbi haa kennuu fi ni jira mahi biyya jira. Odaa jennaani odaa tokko gaafuma san qabanii kutaniini achumaan fi amaan illaadha. Lolli lama daachin nutte
wareegamin sila madaalleen achitti dhufe. Lollichi boodan dhaabbanne gandarraa gandatti odoo walirraan addancitin aadam kiyya wallahi waan injeesitti himuun beeku. Addancin egaa lolli kun karroorraa ka'ee gaara mul'ata achi ba'ee gabiibatti ammas gabiibatti. Gabiibaa gabbu'ee gafraa ba'ee lolli mamana waraanni jaarraan aboo dubbiin jabaattee lolli ba'ee dubbiin jabaattee koottaa jee yaame hin dhaabbanne waraana dhufe sanii booda lolli hin dhaabbanne khalaas. Dhagaame jaarraan kalaga kana jiru. Lolli hin dhaabbanne gana jimaa beeroo achiin muudana achiin huffe lolli walitti dhaabbate. Guyyaan lolli walitti dhaabbate. Mee gabaabduudhaan sii himu waan lola kanarraa yooniin bakkuma takka akkasii ibsu ta'e lolli murna ABO lamaan jiddutti yookaan AFL fi murna ABO jiddutti lolli ta'e bara dargii keessa lola 333 kan nuti seenaadhaan galmeessinu seenaa taatee waraanni taatee lolli taame kamuu ni galmaawa seera waraanaatiin ni galma. Bara dargii keessa hanga kufaatii dargiidhaatti lolli nuufi murna warra ABO jiddutti lola 333 bara wayyaanii keessa lolli nuufi murna ABO jiddutti lola 642 kun inumaa irra bal'aadha. Kun Oromiyaa guutuu keessamma bara chaartaraa kan 90 takkaa kana kun irra bal'aadha. Godina Oromiyaa hedduu keessatti taama. Yoon sii hime magaalaa takkitti xuulloo jaan aanaa fadis xuulloo irratti hooggana waraana nagayoo bulloo hoogganu kaambii mooraa isaa irratti kan marfame humna waraanni ABO godina baharraa qabuun marfame ji'a 3 lolli achirra deeme. Ganamuu ganamu lolli kadhawamu. Kaabii qaba dhagaa du'eetiin bada malee naafis hin dirmatina asumattiin du'aa as keessa dhagaa kaabii tana keessa reefka kiyya qofa baaftan naafi waraana kiyyaas jechuudhaan nagayoo bulloo achirraa bahuu dide ji'a 3 lollichirra deeme. Ka guyyuura isaan dhawamu. Dheeraadha seenan godina Oromiyaa aanaalee Oromiyaa araddaalee Oromiyaa kutaa Harargee keessumattuu ganditti rasaasne murna kana lamaan gidduutti hin dhawamin hin jiru. Si gaddisiisa yoo arreef duuba deebitee ilaalte Oromoodhaaf gadda caba. Wantoonni kanaa kun kan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo laamisheesse waggaa yeroo garii gadda biraan waan inni itti himuun beeku jechuudha. Seenaa akkanaa gadda akkanaa akkaan itti Oromootti illee himuun beeku. Oromoodhaaf gadda seenaa xuriidha seenaa cileedhaati. Oromoo jidduutti waan dhiirtuutu bifama kanaan ta'e achirraa haate dubbiin. Hayyee mee seenaan silaa'u wanni tun waan akkana dhiifnu miti seenaan tun ba'uu qabdi beekuu qabanii namuutu Oromoodhaaf ilmi kannan oggaa gartee Oromoo osoo wareegamin Oromoodhaaf wareegamu ilmi gartee bilisummaa Oromootiif ergan oggaa gartee Oromoo akkasaatii wajjin qabsoo godhu uummannis waan kana uummanni keenya hedduu cabee ture waan sanirraa seenaan ammoo akka baratutti seenaadhaan galmee seenaatiin dhiyeessuu qabna takka takkatti yoo rabbi jaate inshallah fuuldura yoo rabbi jetti deemna. Mee gama gaafii itti aantutti haa dabarru waa'ee kitaaba Leencoodhaa dhiyeenya kana torbaan tokko moo kana dura kitaabni Leencoodhaa seenaa gartee qabsoo waggaa 50 kajuu kitaabni Leencoodhaa hoteela guddicha Itoophiyaa Skylight'tti eebbifamee gabbee warra mootummaa gurguddaadhaan namoota hedduudhaan eebbifamee gabbee kitaaba san fuulli isaa hanga tokko keessaa namoonni gartee footoo gabbaasanii waa'ee wareegama baaroo tumsaa waan kitaabni san jeerratti miidiyaa hawaasaa irratti hedduu ajandaa ta'e irra wal mormuu gartee kun ammoo akkana jaa bara 1978 na fakkaata baaroo tumsaatiif biroo dachaasaa aanuma Haramaayaa tana bakka Harroo jamtutti isaan lachuutu wareegaman. Ajjechaan san akkam turte waan jirratti waggaa 50 qabsoo keessa ture kanaaf namni gaafa san qaamaan bira ture Leencoo Lataati. Waggaa 50 qabsoo keessa ture kanatti waan kana ifatti akkanaaf akkana jee waan ibseen qabu yeroo adda addaatti gaafatamaa turus. Arraan tana ammoo kitaaba isaa keessatti akkaataa wareegama isaa
badhoota chaasaatu ajjeesee je'ee kitaaba san keessa jira. Badhoota ajjeesee je'ee. Wanni kun namoonni hedduu waan san laalee hayni jaarraa baga bahee wanni itti ABO fi boodarra addi bilisummaa Islaama Oromiyaa kan jaarran boodarra dhaabe waggaa hedduudhaaf toora waggaa 20 ga'utti itti wal lolaa turan ajjeechaa Baaroo Tumsaa jaarraatu ajjeese maqaa juuni ololli banamee maqaan jaarraa badaa ture. Arraan tan ammoo Leencoon gabbahee waan kana badhoota ajjeese jechuun haqa jaarraa abbaa gadaa mul'atee jeniiti namni hedduun miidiyaarraa oofu jiran. Mee dhugumaan badhoota chaasaatu Baaroo Tumsaa ajjeesee jee kitaaba Leencootiin amma waggaa 50 booda gabba'uun tun dhugumaan haqa jaarraa abbaa gadaa ni baafti moo baaftee jirtettee ni yaadda? Wow. Adam kiyya gaafii jabduu na gaafatti. Anis akkuma keetittiin dhage. Akkuma ammaatti dhageessu kanattiin dhagee kitaaba sanii. Well, haqa jaarraa baase moo hin baafne. Wanni jiru kuni dhugaa jaarraa abbaa gadaa baase moo hin baasne. Waan jiru. Dhugaa jaarraa tana irra guddaan akkaan itti ilaalu. Dhugaa jaarraa tana namaa miti rabbuma baasa. Dhugaan jaarraa waan jecha tokkoon ibsanii baasuu danda'an natti hin fakkaatu. Dhugaan jaarraadha. Rabbiin haqa isaa haa baasu. Oromooleen hin beekne, sabni isaalleen hin beekne. Dhugaa jaarraa Rabbi haa baasuun jaa. Tawaa'ee kitaaba obbo Leencoo Lataadha. Bahara na gaafatte waan bahara keessa seenuudhata. Hagumaan dandeenyiin irraa sii deebisa. Anis dhagayeetiin jira. Basanillee daawwadheetiin jira. Waan inni irraa dubbadhellee qaba. Anammoo kan nama tokkotti nama baga baaftee abba Leenco baga baaftee kabajamoo obbo Leencoo Lataa baga kitaabticha kana arra baaftee odooruu hin jettu lubbuun si keessa jirtu. Baga in the history seenuma keessatti illee jecha kana ummata Oromootiif kitaabicha kee keessatti barreeffama keetiin baga arraan tana seenaa tana dhugaa tana lakkii jaarraadhaa miti achiin jira biraan jira kan baharuu jeese dammaysaadha badhoodha jette jecha jiru kana an akka nama tokkotti nama galateeffatarraa tokko. Yaanni namoota garaagara ta'uu danda'a. Akka na hoggaan galateeffadhu dhugaa jaarraatiitu bahee yookaan haqa jaarraa bahee jechuu qofa odoon ta'in isiin takkittiin tun afaan isaatii bahuudhaaf isii tanaatu Oromoo gatii kafalchiise jaarraatiitu warra dura Baaroo Tumsaa jeesen hanga arratti Oromoota biratti not only even Oromoota Wallaggaa qofaa miti Oromootuma naannoo hedduu birattu even Oromoota Harargee birattu qabsaa'ota biratti hooggansa gurguddaa keessa hajiru biratti hanga arraan tanaa aduu tanaatti warra akkasitti amanuu jira. Warra jaarrumaatiitu baharuu jeese warra juutu hanga arratti jira. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo keessa jiraate warra riyaalitii tana dhugaa tana nubatin dhugaa tana hin beekin. Waggaa 50 cufaa gonfaa waan cufame dhugaa awwaalamte haqa awwaalame. Cubbuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dalagamte. Tan dhala ilmaan Oromoodhaa waggaa 20 gatii kafalchiifte. Odoo dhugaan tun arran tan hanga arratti dhokatuu baatte maybe Oromoon tun haga tokko survive taati dhugaa jirtuun hubatte eewalamuu ni dandeessi ture jennee yaanna jechuu yaada namaati. Odoo namni kun dhugaa tana beeke haqa tana beeke I believe it hooggansa adda bilisummaa Oromoo keessa hanga arratti warra isii tanan amannee jira jechuma amma Leencoon kitaaba isaa keessatti lakki jaarraa miti barbaharuu badhootu osoma waliin tatteenyuu lafumaa ka'ee ajjeesee anuu duraa bahee jecha Leencoon juu kana na jalaa hucee anuu duraa bahee jecha Leencoon juu kana irra guddaan hooggansa adda bilisummaa Oromoo arran amanu. Isii tana yoo laale obbo Leencoo Lataa isii tana barreeffamaan kitaaba seenaa ummata publish ta'e keessatti addummaan bilisummaa Oromootu kabeeytu godhuudhaaf ummanni Oromootu akka waan kana hubatu godhuudhaaf warri halee waan kana hin beekin cufaa ture.
namarraa cufaa ture seenaan kun. Akkam baane awwaalamee ture. Akkam baratamne dhugaan tun. Arraas ta'u waggaa 50 ta'u jecha tokkicha kana uummata Oromootiif paablish godhuun gatii waggaa 20 kafalle san yaadachaadha. Itti gaafatamummaa isiitis yaadachaadha. Baga uummata Oromootiif ibsite. Takkittiin an kitaaba san keessatti hanga har'aatti wanni hin taamin an je'ee waan silaa godhuu odoo godhuu baate yeroo xumuraa tanatti ilmi namaa haga duniyaa tanarra jiru qaba. Yeroo xumuraa tana keessatti eega dhugaa qulqulleeffadheetiin waan dabre hunda qulqulleessee uummata Oromootiif dhiisee seenaa dhalootaaf dabarsee biraa deema. Dhiifamas gaafadheetis taatu keessaa qulqullaawa jechuun yoo yaadamu ta'e kitaabni kun kitaaba seenaa xumuraa yaadaatii kan waggaa 50 qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turuudhaati. Arraan tana keessatti xumura kanarratti silaa bu'uureeffama adda bilisummaa Oromoo akka ati ureefu jettetti itti dhufaa jirtanatti fakkaata. Takkittii tanamaan qulqulleessin qofa jechuu keessatti hafe takkittiin tun ammoo dhugaa baaroodhaatii fi dhugaa badhoodhaatii fi dhugaa jaarraallee baasuu baattu. Arra uummata Oromootiif dhaabuma adda bilisummaa Oromootiif ifa ta'uun naaf xiqqoo gammachuudha seenaadha jeetiin fudhadhaa jechuu kiyya. Hedduu gaariidha. Mee akkuma atuu beektu namni hundi beeku gaafa san qaamaan namni bira ture leencoodha ture leencoodha taati. Wanni waggaa 50 kana osoo waan kana dubbatiin ture namoonni biraa namoonni gaafa san Abduu Jaliil faan namoonni gaafa san keessa turan ka beekan akka kaapitaala siyaasaatti itti fayyadamaa ture wanni kana itti fayyadamaati dhaabni itti fayyadamaa ture janiiti himan viidiyoodhaan jira. Ajjechaan baaruutu jechuudha. Jaarraa maqaa balleessuudhaaf propagaandaa irratti oofuudhaaf jechuudha. Waggaa 50 guutuu propagaandaa saniif jecha himamuu dhoofameeti. Arraan tan ammoo waggaa 50 haayyoon san galma ga'ee jaarraa maqaa balleessuun san qabsoo Oromoo gartee abbaa hundeessirraa butuun san galma ga'ee milkaa'eeti immoo waggaa 50 tursiifamee maaliif arraan tana wanni sun dubbatamu. Hayni tursiifamee haqa didamee jan warri seeraa. Hayni jaarraa yookaan immoo dhugaan bakka san jirtu qabatama. Tajaarraa qofaati miti. Dhiiga namni dhiiga dhangala'ee jira. Isaan kun maatii qabanii qabsoo Oromootiif bahanii dhugaa beekuu qaban, haqa beekuu qaban. Ilmaan nama qabu isaan kun. Qabsaa'onni kun. Hayni isaanii dhugaan isaanii sun dhokattee waggaa 50 guutuu akka turtu. Uummanni Oromoo haa qabsoodhaaf ilmaan isaa ergatu kun dhugaa jiru beekuu barbaada qabsoo keessatti. Beekuu qabaasi. Dhugaan kun dhooyfamtee lubbuu ilma namaa hedduu eega wareeddee booda arraan tan ammoo dhaammannoo dhumarratti gartee godhan keessatti waan kana himuun haayyoo eega galmaan gaatan booda eega wantoonni badii wanni silaa hayni kun hambisuu danda'u hinaafinii booda eega taatee booda himuun hangam takka akkamitti faayidaan isii maalii waan juu sheekaasu barbaada. Hayyuun galma geenyaani arraan tan ammoo faayidaa dhooysuun faayidaan qabdu jeniiti immoo maaliif hanga san dubbateeni? Turilleen gaafii jabdu. Laal adeeroo hangaan dhaqqabeerraa fi hangaan odeeffadheerraa hangaan sooressa jaarraa abbaa gadaatii wajji turreerraa waan kana odeeffannoo bal'oon qaba. Jaalawwan gaafa san bakka si jiran hakkammaa Abduu Jaliil Abdallaa yookaan Bookeerraa jechuudha. Odeeffannaan qaba. Walii wajjin jirrallee arra biyya jirutti irralleedha. Jaalawwan hedduu wajjin bakka tana jirra. Warra gaafa san seenaa gaafa sanii galmeessanirraa. Wanni gara gizee garii mission accomplished jechuun nama fakkeessa. Mission accomplished jechuun nama fakkeessa. Dhugaan silaa dhugaan arra dhugaatuun kalees dhuguma turte haquma turte. Anammaa waan kana keessatti bari dhugaa jaarraa qofaatu dhimame jee laalu. Baaruun san dhugaan isaanii ni dhimamte. Ifin badoon dachaas dhugaan isaanii dhimame jeetiin amana. Ilaalcha kanarratti dhugaan isaanii ni dhimamte. Duuti tun akkuma fedhattu duuti du'a. Namni du'e namaaf hin galu. Garuu immoo dhugaan isaa akkamitti akka dhugaan isaa akkuma maatuu na gaafattu kana maatiin isaallee beeku fedha. Maatiin isaallee beeku fedha. An kanaaf hin gartee dhugaa jaarraa baasuu qofa dhugaan jaarraa mul'attu qofa odoo hin taane warra wareegaman san
badhoodhaa fi dammaysaadhaa fi baaruudhaa fi dhugaan isaanii ni dhokattee jeetiin amanaa jechuudha. Waan kana xiqqisha yooniif duuba deebi'ee sii kaase waan hin sooressa jaarraa abbaa gadaatti irraa hubadhee fi dhageeffadhe irraa. Ifiifis ammaas bakkuma jarri sun itti wareegaman dhaqee miilaan irra dhaabbadhee sooressaa wajjin lamada. Yeroo tiyyetti ijoollummaa tiyyan bakkuma sanit deebinee gaaddisuma sanit deebinee bakka jarri itti wareegame gaaddisa baaruun itti wareegame irra dhaabbadhetti qabrii isaanii irra dhaabbatetti hanga har'aan tanaatti qabriin isaanii takka. Waan dhagayaa guddannee fi waan dhayinee seenaadhaan iddoo seenaadhaatiin laalle qabnaa jechuudha. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo akkumaan ammas hin jiru waan kanarraa dhugaa isii beekuun turre. Ol aanaan hooggana adda bilisummaa Oromoodha. Wanta kan dhagaye jara hoogganoota adda bilisummaa Oromoodha kan amma Soofiyaan Hassan jennaan Raggaasaa jedhama gaafa sanitti Soofiyaan Hassan. Nadhii gammadaatiin bara 1900 gara 87ti. Nadhii gammadaatiin Muqdishotti Somaaliyaatti walitti dhufan. Isaa fi mul'is illee achi walitti dhufan. Hanga jara kanaa wajjin walitti dhufanii hay jaalnadhii hay ati hanga arraan tanaatti jaarrumaatiitu baharuu jeese quba qabdaa akkasuma beeku jirtaa hay wanta taame hooggansi adda bilisummaa Oromoodhaa akkamitti seenaadhaaf hin galmeessine akkamitti hin beekini ati arraan tana hooggansa siyaasaa adda bilisummaa Oromooti akkamitti waan kana hin beekini. Barleen coon galmeessee jira seenaan tun galmaayee jira katabbiidhaan jira ani koppiin siidhaan harki jirturte mul'isiitu himaaf jechu mul'is gadaatiitu bara sanitti 87 bara 1987 kala koos faranjitti Somaaliyaatti anillee yeroo sanis Soomaaliyaan jira. Nadhiin gammadaa hanga san duraatti riyaalitii jirtu jara wal ajjeese akkatti du'an hanga guyyaa jara sanii wal arkee taa'ee wajjaasuutti mana abdi suuritti haga teenye wajja haasonu nadhiin gammadaa beekuun turree jechuudha. Soofiyaan Hassan Raggaasan nuti ni ajaa'ibni hoogganni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa siyaasaa arra jiru waan san beekuu dhabuurraa akka wanni takko shirri xaxame kun waa hunda dho'isee jiru akka nadhiin gammadaan beekinitti akkasitti dubbiin guyyaa san nu galte.